عندك بتاني كم سجلت هذا؟ والله دبرت يا وين؟ قالتهم يقاتلين كيتلين بريد على ما يبغى ينقطع فرو أني الحمد لله رب العالمين تيتي في انجرا في سي كامل اللي برد جيت انجراسي سجل اللي تيتي في انجرافي أوه قالت مي فرو دودنا سان كم سجلت؟ لكي دوتنا سيادا وايد دونا سيارة والله وني تك وني ناقل ينجرو أمو قايساني سقاجولين تنياس وبلاجين سيفان ندبتني نهمتني يا نوتيس سنوما دقيني سنوما أركني ملي يرو سنيف نوتيس أنيس سنجرو شبو دمو إيغاني فين قبور راس دفو إسان كاماني سبرا دايني وان خناس خا هنگتكو دقيني سي بإذن الله إن شاء الله وني نوتي دقيني torban kana osoo hin ta'e isaan keessa qaamaan illee biratti argamne nutis ni jirra isaanis ni jiranii qaamni bulchaan faanis ni jiranii akkasitti ani waan waada seenee yookaan ammoo waan namni xiyya irratti miidhamee namni xiyya irratti onnatee isin qofaaf jee osoo hin ta'in ani arraan tana aangorraan akka nama aangorra jirutu osoo hin ta'in akka obboleessa keessanii yookaan ammoo akka ilma keessanittiin isin hojjaasa ta'uu dhufee jeeni hojjaasee sanbooda isinis hijiba tokko malee soba tokko malee waan garaa keessan keessa jiru natti himadhaadha anillee narraan tana sanii fi dhufee jee akkasii wajjin haasawee waan jiru wajjin haasawanii nutilleen gurra keenyaanis dhageenyee ni ijoolleellee waan nutti himattus nutti himattee tolee baatii tana keessatti wanni kun hundinuu ni xumurama inshallah yoo rabbi jee yaani akkasitti saallachuutu dhiifamallee wal gaafatanii akkasitti addaan deeman tanaan irraa quba qaba dabarrii. Galata baba barreeffama tokko naanis dubbisee jira saaladdiin abdii ta'e fi dhugumsa Oromoo ta'e nama tokko barreesse. Saaladdiin barreesse. Yaa haasawaa amma haasawaa kana guyyaa hadiir bakka san dhaqee maatii sana wajjin haasa'e jechuudha. والله نوتيس أكما نما تكاتي نم مدن فاتي تنو يامي وكما متما راي ليو سنتي نم مدن فاتي تنو يامي ليني جمعة خنا اللي يكونون خالي جمعة مران تنا خناو نما خالي مودين قد نما وجاسوي ندينا جولي سنبرة جاي أنو نما اللي تبصيرين جرا هاي نانجاني كرو علينا في ميجوني تنقويا سني أمو أكما بريسلي سالدين أبدي بريس سني والله وانا تيديس يوخا موان الرأي رسيسين كابو قرر خينيان اللي دبسني جولي سني اللي كامان برد ايني وجين اللي آسوني وجينيس irraa gaawwanna jennee deebinee sanbooda ammoo waan kana nutis ni barraa jenneeti anis ni bara jennee gaa yaalii goonee garuu immoo haalli nuuf mijoon hin deene nuti. Okay. Beellamni guyyaa isa walii qaban suni ji'a takkatti isa? Beellamni wallahi. Angatu koi angatu. Firoon kabajuma. Firoon kabajaaraan rifeenoo jaasoo jira koi butak. Nuundi miskiina nuundi sagalee hawaasaati. Nuundi nama miidiyaa fayyadamu malee wallahi guyyaa san waan inni dubbatirraa wanni waan takkaan dubbachuu barbaada. Asitti ilaalamaan tana ani qaamaaniin dhaqee argamee hoggaan siin jiru soba takka osoo keessa hin jirre jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen tun ana boodaan illee dhufanii siifillee yaada kanuu danda'an yoo niifin kaniin kijibu ta'e agarteemi. Kijibaa ta'eetiin argamaa jechuudha. Ammoo akka nama takkaatti guyyaa san achitti kaniin argamee gurra kiyyaanis dhagee anis akkanaatiifin haajaa akkanaatiifin dhugaa wantoota waan kana jala deemnee hin fixinii ammoo jeen ammoo itti gaafatamaan isaanii hidhamee hidhaa jira isinillee quba qabdanii isaan kana ammoo rasaasaan akka waraana Itoophiyaa kanatti rasaasaan barbaadanii itti gaafatamaa liyyuu haylii banta fayyadam. Khanjara sanii. Oh hidhaa jira sa? Khanjara sanii hidhaa jira guyyaa sanii dhagee jechuudha. Ani waan kana si galee ijoollee tana qubaan qabaa ammoo du'a micooti illee waa hunda dhageenye jira miree miidiyaa irratti sagalee illee ta'eetiif hin jira
guyyaa saniin ammoo waan kana hundaa olii kadha jechuu kiyya guyyaan silaa dhageessan hidhamee jiraa miti jeen akkasitti hidhaa jira isinis quba qabdanii miti isa hafe ammoo murti guutaniidha isa hafe isaan kana maqaa isaanii Abu Sadiitti yoo harkatan malee baasuun hin danda'amu qaamni adda addaalleen to'annoo godhu jira maqaa Abu Sadiitti naa barbaadaa naa kannaadha to'annoo seeraa jalaa kunis ni oola kunis akkana ta'a waa'ee lafaatis ammoo akkanaa fi akkana ta'a ana irraan tana jeen irraan tana aangoo kana gal dhiisee deemuu malaa jeen bikka kana yooniifin waraana isin jidduu kaa'ee eegumsa isiniif godhee kaniin gumaanis kafalamee wanni hundinuu ta'amee hattaa waraanallee isiniif fidee yoom ka eegumsi isinii godhamee jiraattan taate gaafa ani irraa bu'e rakkoon isinirra dhufuu danda'a kanaafuu immoo waliigaltee bareedaadhaan furmaata bareedaa jedhannaa ja'anitti wajjinis haasa'anii kana ammoo jeen hanga baatii takkaa keessatti ni dhumata inshaa Allah jeeni akkasitti addaan yaani. طيب قالتهم يوم بريدة وين سقافة يو ستو لقفنا عادي بكتا يو ستو لقفة تروح تدخيت إيش الشيء دردوا موتوما بلشا موتوما كنتي بشر رقبة كنتي بنا موجا ساقبا متي نعم في مسؤولني تكاونا موني ميديا أواسا في دمني وفدان وان دمفاساني وفدان وان سبات كسر أواسا تون ميركوما لكن دركما وتقولي أواسا تون والله دركما أوكي أيه دركما واقول أمريكا مقولة سيفيل لا سيبيخان أيه دركما واقول دردوا أيها موتوما كنتي بانج أسهل كابو سيرا موتوما تيمبول كي لقمة تيموان يقولي دردوا خيساتنا وقاس قبضة جرو خديري بوباسا مالكا كفلاماتي جاران توكو توكو جانا ما قبو سونتا لدبو ما في وجين ساني تو أكنا موا خفلامي في تكاهو دركمني ويرا خايمة ديفيسي كفاكسان دابتن نجار خديري سنجارا فرو خدير لقمة تيم فهمستوكنا لما جاري بوباسوني كما خفلامي garuu zabana ammaan tanaa kana keessatti haalli jireenyaa kuni akka ati yaadduun alatti ilmi namaa kun hundinuu agartee obboleessi keetu akka ati itti beeytu san akka osoo hin ta'in akka mataa isaatti jiraata ilmi namaa kun kan ijoollee teenya tan biraa immoo hin beeku garuu immoo akka dhuunfaa kiyyatti gaafii kana yoo na gaafatte deebisaa si kanuu hin danda'a ta'an isaanii ammoo wallaahi si kanuu hin danda'u wallaahi maaliif jennaan dabbaal kiyya waan amata lama ni gaha ani eegaanii fi ijoollee miidiyaatiinis gargar bahee jireenya mataa kiyyaa jiraachuu jiru si galee saniitu amata lamaan kana keessatti akka tasaa namaan akka tasaa giseen gabbee laaqana nyaadhu wajjii wal arku yoo ta'e malee hojiin akka duraanii sanitti wal yaammannee wajji gatteenyee wal mari'annee deemnee dalaynu hin jiru isinillee yoo agartan hijiban nu godhuu dandeessan yoo agartan akka duraanii sani guruuppiidhaan wal yaammannee wajji qofallee wajji taphannee jiraachuu dabbal Ayer aku nggak udah share bibi. Dabbal waan kana keessatti jaalata yoo bata kan qaban koy okay ka na jarana kan nin jira wanta tarbata ka ibsari okay Israel ka babsa jarana ma kan ina dua uleti tenya kana siada anak kan negete hada sirrai so bulegan sirrai siya lakku wajindu bantu bateri kan rada gengnya sagale taturre ormolle nakasuma biya nasiani akkati dhageessite akka tokko qabdutti lakkoo jintu akkuma miidiyaa hordofuutti gaafa dhageessuutti maatii irraa. Nasiyaan maal jette irra naa deebiifama wajji. Kun lakkuu qabdiidha. Shabaka isa akkuma jiru. Garaa keessaa moo koy nasi yaa haadha laal obboleettiin siilleen abbaan siilleen namoonni sagalee ta'an hundumaan keenya jumlaadhaan waliigalatti nasiyaan ilmaan lama wajjin duusiitii kuba qabna san dhageenye saniin sagalee ta'aa ture. Garuu amma namni tokko lakkuu garaa hin qabdu ragaa fidaa jiru ni jira. Ati akka firootti miidiyaa hordofuutti afaan maatiitii fi akkatti sagalee ta'aa turte lakkuu qabdii namoo hin qabdudha. illaa hanga irraan tanaatti wanni nan dhagahaa ture lakkuu garaa qabdiidha. Guyyaan ammoo qaamaan achitti argamisa wanni nan dhagahee waa'ee lakkuu garaa qabaachuu isiidha
hin kaafamne guyyaa san nama tokkootu ol ka'ee kaasee namni sanillee saahibu makiyyaa micoon teenya tun akkanaa lakkuulee garaa qabdii lubbuu sadii waliin dhabnee seegalee nama miidiyaati nama saahiba kiyya jechuu yoo maqaan himuu barbaachisaa ta'ellee Yaasiin Oroodha seegalee. No, rakkoon qabu. Okay. Akkasitti micoon intalli teenya tuni lubbuu teraa jira akkana saniifuu rakkoon kuni kan akkanatti furmaata nuuf itti kannamuu qabaa kan akkana jennee wal mari'atanii gaa waan kana deebisaas waliif godhanii akkasitti hanga baasii takkaatti waliif qabanii addaan deemanii nuti illee akkasi firraa galle guyyaa san. Okay, mereka jalan itu badu, anak germana ada bangkit berarti jalan itu betul betul kawan. Jalan kan nesir dia, nak kalau jalan yang jalan kita apa kan? Jalan kau itu syarat kau jasa sini di mana aku di si kan itu cukup jauh sungai lagi. Yes. Garu, warta kan dah mungkin ada depan. Sesu jalan. Jerakin, my bro. Okay, bro, ayo nama. Wanita dah macam berbatu. Wanni ammaan tana firoon jee guutuu dhugaadha mootummaan jalaan dhaabbanne Kadiir Jawaar jalaan dhaabbanne dhimma ishiiti. Garuu dhimmummaan kun akkas seeraan olaantummaan seeraa namoota ishee ajjeessanitti saniif to'annoo seeraa jala oolanii olaantummaan seeraa akka eegamu Oromoon dilli kun ka dubbachaa jirtu miidiyaarraa. Dhuga micoon hangaatu jaanii yeroo gabbaatee waa'ee cinaaksan waan hamtuun dubbanne waan biraan dubbanne yeroo kana dubbattutti wanni fuudhanii Kadiir Jawaarii wajji wal qabsiisaniif nama micoo ajjeese kamiliqse harbiidha. Ummata Oromootii fi Kadiir Jawaar akka nama Kadiir Jawaariif yaadetti fakkeessanii dubbii warra silaa micoo ajjeeserraa miliqsuudhaaf warri san godhaa jiran eeda akka mucaan dubbatetti ragaani qabdanii jee anaan naan jee ragaani qabdaayii naan jee akka micoon garaa qabdu ragaani qabdaayii jee na gaafate yeroo uummanni Oromoo dilli kun sagalee ta'utti uummata Oromootii fi Kadiir Jawaar wal afaan buusuu dubbii namoota biraarraa meeysanii wanni kana godhamu tun wanni sharmaarkeen eeda godhaa ture sirriidha firoo. Wallahi wabillahi hangaarraan tanaatti waan sharmaarkeen dubbatee fi waan inni godhe hajaan kana agarteemi viidiyoo cicciramtuu takkaan arge malee wallahi an miidiyaa kana wallahi wabillahi na amantanii na amanu baatanii dilas fayyadamuu dhiiseetiin jiran ammoo mummuraa viidiyoo cicciramtuu arkeetiin jira na bira geesse. Ifaan ifa dubbate mana hangaatu dubbate. Malji. La wanni inni jee micuun hangaatuun tun arraan tana cinaaksan irratti uummanni keenya hadhume silaa haacaaluun jiraate gabbahee sagalee tahaa. Naam. Wayii haacaaluu bakka jiru fageenya ol bahee mana hangaatuun kanarratti ol bahee intal badoowaati waa'ee siyaasaa maaliif beekta? Waa'ee Kadiir Jawaar maaliif beekta? Gabaree jeen yeroo kanaan jalaan jiraate ol bahee. Hai, sharmaarkee ati artistii Oromoo ta'e sagantaa saayidii gabaabaa jennu bareedaa tokko waa'ee jalle Yohaanis sirreessu jira obboleettii teenya wantaas ni arrabse duniyaa sagalee isaatiillee na biraan jirti. Ni arrabse sharmaakee biroo mee jalle ati himuun beektu eegi sharmaakee shamarran keenya Oromoo hin hambifne duniyaa mataa isii ati naftanya jeen hangaatuun ajjirti ati sharmuutti kafartee jirta viidiyoo teetiin gabbaafta jeen nuti sharmaakee yoo nu akka Oromootti nu gaafatamuu hin baanne namnummaa nu hin jiru gabaabumatti. Koo yagguu takka jaalle gaara mul'ataatti sitti dabala. Carraanaa kan namtanii fita. Si kan naawwati xiqqoo laalati xiqqootti wanni ijjee jirta sibiilee akkaataan nuti wanni kun siyaasaan irratti dalagamu jira obboleessa kiyya Soomaalee siyaasaan irratti dalagu jira irra dubbannaa qo'ime. Dhiisi haa fixatu. Qorota haa fixatu. Duuba yeroo kana akka artistii tokkotti saba feetee yoo ta'e micoon saba feetee waa taatu sagalee ta'uu fi qabda malee jechi kanaas irraan eeggamu yeroo kana hangaatu arrabsuu eegale jechuudha. Badoo maarree jechee arrabsuu eegale achii bahee mana aannetti
baname live manaan yeroo dheeynu Asirratti wanni inni jee lakkuu garaan qabdu jee si yaadadhu kanallee lakkuu garaan qabdu akka immoo Somaaleen hin ajjeefamin akka eenyuun akka Somaaleen akka ishee ajjeefte ragaa qabdanii illee jetanillee naa qabadhu hin irraanfatin. Kanaafuu wanni gartee gaafiin akkasii wanni sharmaarkiin jechaa jiru nuufi Khadir Jawar wala afaan buusu sigalte ummanni usoo gaafiin takka usoo waliin gaafatan bulchiinsa magaalaa Dirreedhaa keessa Khadir Jawar qofaa miti qaama nageenyaatu jira harbiin ni jira hundi ni jiran yeroo ummanni gaafii kana gaafatanitti yeroo waa'ee cinaaqsan dubbatanitti akka ummanni if birratan Khadir Jawar maqaa kaasuudhaan akka ummanni if birratan akka ummanni waan kana gonkuman kaafan kan godhamaa jiru kanaa jechuudha ijoollee Oromoodhaa arrabsee anan arrabsiin malee hangaatu arrabsee duniyaa arrabsee naayilii abdii qophii arrabsee kana godhaa jira kuni yoo gabbee ifaan ifatti wanni inni godhe tarii farsoo dhugeetti ta'a wanni akkas dubbataa tureef ifaan ifa gabbee wanni inni godhe sirrii akkan ta'in eenyu ol nuti mootummaaf dhaloo eenyu ol isaa nuutu gara mootummaa fide eenyu ol dhaloo inni uummata Oromootii fi mootummaa akka waan mootummaaf yaadee fakkeessee wali buusuu hin danda'u. Kana mata qabatanii ijoolleen teenya guutuutti ijoolleen Dirreedhawaatis waan inni godhe kana hunda quba qaba takka takkatti harkanii jiran. Kanaaf akka gartee ijoolleen Harargee biraa qorrama biraa qabdutti bulchaa ta'uu Khadir Jawaritti qorrama biraa qabdutti yeroo gaaffiin Oromoo gaafatamutti waan akkasii haasaa ture. Kanaaf gonkumaa fudhataman qabu. Hiriyaa taanus hiriyyummaan keenya waan biraatti malee dhiiga namaatiin qoosuu inuma hin dandeenyu. Kanaaf wanni jiru waan isaan waxmada isaan nu darban gartee waxmada isaan gosaan walafaan nu buusanii fedhii adda addaa keessa oofachuu barbaadan kana naqee ta'uu qaban. Kana wanni ni anjoo galatoomaadha. Galatoomi mis dabbaaletti aanu. Okay, galatooma jara keenya. Duraan dursee Warataa kutaa kasii sirreessa. Firoo kiyyan jedhanii dhaamsa kana guddaan si qabu jira. Maaliif nu hundinuu sigarree gammannee asuu jira sababni isaa Shaarama kau jenis family dah nama Dirreedhaa keessa jiraatu akkasuma fe'umsa nuti qabnu walumaa nu dubbanne ganneeti ati soota dubbatta rakkoon qabu qorataa dubbadda. Ayyee duraan dursee sagalee sharmarkee tana dhaggeeffannee achi boodaan gara yaada kiyyaa dabalatee takkan guttu. Mootummaa achi bara bulchu ta'e iddoo galateeffannaa duniyaan naftanyaa guddoodha. Kana isin biyya keenya jeequu jirti isin naftanyaa guddoodha kan hin beektanii nuti beeka. Amara wajjuwaan isin godhe jirtu nuti beeka meequs waan kana beekwaan gabaabatti kan waan bira. Iskiriin bilbilaa guutaa kan dhugan. Okay, tole. Duniyaan tanuma viidiyoo dheengee dabalatti machaa keeffata mataa falatti nama godha kaksu. Sanuma firooleen haa dhaga'u ka daabboteetiin gabbaa sa'aati sharmuutaa albergoo dareeti sinjeellee walumaan itti galakkise. Ni mul'ataa mee amma? Ilaalchi ati Dr. Abiyyiif qabdu rakkoodha bakka kanaas ati waan kaleessaa paartii badhaadhinaa jala dhaabbatu mootummaa kan jala dhaabbatu ta'e iddoo galateeffannaa duniyaan naftanyaa guddoodha. Kana isin biyya keenya jeequu jirti isin naftanyaa guddaadha kan hin beektanii nuti beeka. Amara wajjuwaan isin godhe jirtu nuti beeka meequs waan kana beekwaan laali nin gabaabse jara keenya kanuma viidiyoon kabiraatis ni jira kabiraa ammaas bakkatti haasa'ame sanirraa viidiyoon waraabanii namni manna isaatti baasuu Hajaallee kan gaatu wajjin isan. yaa kaanis ni jira ni baallaa itti keessa baasu. Akka Somaaleen ajjeesin ragaa nuti ragaa qabdanii garaan qabdu ragaa nuti ragaa qabnaa jee kanillee baas maarkii ragaa. Lammaffaa koy yaada kiyyaan xumura jara keenya laali gaara mul'ata wanni beeku qabdanii. Wallahi nuti yeroo hedduun dubbachaa ture Oromoo fakkaatee nama shira dalaguu jira Dirreedhaa tana keessa jira keenya nama nu fakkaatu nama Oromoon tahin nama ummata keenya balleessaa deemu jiru ijoollee Dirreedhaa tana dammeessaa jechuu irratti
وقت يوتكاتي وقاتر بيغان سدد دبچاتين ترى جرخي سيغلي كوني وني مجيو تنرت شرا كان بن تاتي دنيا بليسوف دنيا قبسيسوف دنيا موتما ولا فان كايم دنيا غافين سين غافت وبليتين تي مالف دوتيدا وبليتين تي مالف في دوتي غافي خان خو غافت شوفي ونما ني تي ورا درابات شرماركي نتي اورومو بين غير امو سببني انيما ايسا وني درابات ummata Soomaalummaa ta'uu isaa sababni duraatti baate maaliif Somaalee yakkamaa taati Somaaleetu ajjeese maaliif mucoo tana gama Somaaleetti dhiiban yaada jehuuni arra sharmaarkee duraa baate si gale jiran onni beeku qabdanii ijoolleen dira dhawaa wanni teessanis hin jiru ummanni Oromoo nuti Oromoon maajoritiidha si gale wanni nama sodaachisu takkaas hin jiru gaafii gabbahaa haraa sirriitiin takka harar lama dirree dhawaa sadii jijjiga nu gaafadha nuti if dandeenya hara hundattu nuti ummata guddaa gaara mul'ataa dadar naannoo meew jira keenya miira keessaan jira dhiifama illee naa godha naannoo hararii fidanii nu gidduu dhaaban harargee bahaa keessa naannoo dhaaban fidanii ummata guddaa kana keessa fidanii harargee bahaa keessatti magaalaa dhaaban naannoo biraan gidduu dhaaban kaniifuu nuti ammarraa egalee ummanni keenya kana farraattis dammaquu qaba gaafii sirrii mootummaa gaafanna namni keenya duunis dhaabbachuu nurraa qabdi sharmaarkeen ammoo ummata Oromoo yoo dhiifama gaafachuu baate obboleettii yoo dhiifama gaafachuu baate gatii isa kafalchiisonnu kun ni laalla sharmaarkeen kanuma dheengaddalu sadaqaa teenyaan guddisne deebi'ee obboleettii teenya nafxanyaa jeeni deebi'ee ammaas ummata guddaa nama public figure ta'ee ummata Amaaraatis nafxanyaa jee arrabse takka Amaaraas ni arrabse Oromoos ni arrabse sharmaarkeen akkasii galatooma. Okay, barataan ya dhiifama galatome ayyee nama tokkoon galchaayee dhiifama warra keessatti ragabuutan cadhaa wajjin kanatti deemnaa. Aye, jaalibsa reefu mutii sirra qabe. Firoo sagalee isaa dhageeffattee sagalee sharmarkee hammatti sibilan kanaa fi faayidaan gaatu jaasoo ni jira. Diradama keessatti gaasiin isaa ibbanii riyaalleedha. Nageenya ta'e tokkoon qabdu laayifii sana yoo ta'u takka fiidoo waraabamte nagarra. Okay, amma yoo carraan akanitan waan hin dhaamsaan qabu sanis dhaammadheetiin waan hin dhagee kanaas isin irraa dubbadha, okay? Okay, yettadhu. Tole, durarratti waan amma na dhageessistan dhageetiin jira. Itti aansee ammoo wanni beekuu qabdan isin ijoolleen teenya. Nuufi anis isinis obboleeyyanii wanni isin beekuu qabdan waan takka qofa. Wanni takkichaan sharmaarkeen mootummaa bakka hin bu'u lammaffaa ammoo kophaa fakkeenyaaf yoo Somaalee ta'uu kophaa isaa dhufee dila kana isin never isin lallabsiisuu hin qabu ture hanga seegalee isinii fi ammallee nama biraa walitti isin buusuu isin qabu ture isatti aanu immoo waa'ee obboleettii teenya nasihaadha yeroo baruu feetanii fi yeroo wanni kun jala deemamu jira moo jala deemuutti hin jiru moo waa'ee makanaatu guutumaan guututti baruu gaafa barbaadan qaxxitaa jechuu osoo nam takkallee hin gaafanne osoo nam takkallee hin iyyafanne obboleettii isii anillee nambara isiniif hin kanna obboleettii isii yookaan ammoo faamilii isii deebi'i mootummaan waan kana isiniif jala deemu jira waan kanarraa maalirra geessan jettanii gaafachuu barbaannaan nam takkallee osoo hin gaafanne qaxxitaa faamilii isiidhaa gaafachuu qabdan. Isatti aanu ammoo obboleessi keenya Kadiir Juwaar dhimma kana wallaahi wabillaahi wanni guyyaa san inni haasa'e anis akka nama xiqqollee taatu dhageetii qabuutis if ilaalu akkuma nama normaala takka akka nama ganda keessa jiru takkattiin if ilaala amma akkaan guyyaa san haasoo san dhageetti jechuu haasooni kuni kan waa'ee micoo kanaatii fi kan rakkina uumamee kana hanga yerootiif fakkeenyaaf baatuma takkitti inni jeesaniif osoo isumaaf dhiistanii anaaf hedduu bareedaadha jeetiin amana yoo ammoo baruu feetan ijoollee obboleettii nasihaa bira dheetanii baruu isa ammoo sharmaarkeen godhee ijoollee keenya arrabsee fi namoota keenya xiqqeessi kan ammoo seeraan namnummaa lama namni sadi jasti namni inni arrabsee seeraan as gad dhufee gaafatee seeratti dhiyeeffachuu mirga guutuu qabaa seerri kanama hundaati kana godhuu ni danda'anii jechuudha. Kanaaf ammoo waan hafee keessaan isin hojii haasawaa yoo rabbi inshallah dabbal.
وانا سرت يا سومو سنتاني وانا دوجرا وانت تقابسي وانا يفهم انا اقرا انا من جرا دبري يوني سيدي جرجر لي يفهم انا اقرا دا وما duraan dursee nuti mee mut gara da angatu tani mut gara da namu sagale ti na jala Agati ya sukatak. sagale na mana ta sagale ta dan bego obsi jala kai lali duraan dursee Sharmarken namticha miciyo ajjeese wajjin wali gostak clear for data na isa namni arkasatin de miciyo Sharmarken is intaratenya dale eyen tana clear for da Buka siyo ta kabuta ka fro ya muti nagabi. Sagale ke to ko ni debsa buka siyo to ko fro muti siagam. Ke akara gabuti to. Okay. Sharmarken dibbarraa dhibbatti ka isin beekuu qabdan afaan Oromoo beekaa intala teenya dhalee intala Oromooti dhalee ilma isaati Soomaale namni isii ajjeese miciyyoo ajjeese harka isaatiin ajjeeses isa Soomaale obboleessa isaatii ajjeese saniifuu hanga danda'u kaafara godhuunsaa hanga danda'u dhooysuunsaa hanga danda'u olola oofuunsaa mirga isaanii dalaguu jira biyya san keessatti namni isa gadhaabee waan kanarratti hojjechuu jiru ummata jajjabu isaan jaa nattin bilbila saree walgeessi as jalatti teessanii as jala jedhatanis laal namni harka jala gara jalaatiin maallaqa fudhatu namoonni gartee jajjaboodha isaan jaanii akka aktivistitti qaban keessaa nam tokko jechuu inni Oromoo miti. Naaf rifata naaf naa yoo jette ibsoobu jirta afaan kee dubbataniif nama keetii miti tokko kan lamada Kadir Joharis obboleessi keenya dheengadda walgahii sanirratti wanni inni je'e nuti xiqqollee waan nu liqimsiisuuf isin teenye isaafis fudhataman qabne irran dimnuuf tokko wanni inni je'e lafa san kaambiin godhuu deema lafa birootiin isirii kannaa akkas jechuun maal jechuudha beekta jara irraan kaasuu jechuudha jara Soomaalee irraan kaasu Soomaaleetiin kanna isin lafa birootiin isin jijjiira jechuudha afaan siyaasaatiin kunis lafa nasiyaa diibziyaat irra duute lubbuu sii dhabde ganda abdii boruu maqaas ganda abdii boruu duusan balleessuudhaaf jecha kana godhe lafti biroota Oromoof kananii Oromoof jijjiiran hin jiru tana gurrasaa calawu hin fudhannu fudhachuuf isin teenyu namni irra du'a irra dhabama balaatu irra bu'a malee hin furannu nu dhageejaan hin dhageenyu tana obboleeyyan isaatii fi warra isaaniitiinis sodaachisaan akka jirtu harka garaa jalaatiin namoonni hedduun himaa jiran guyyaa sanirraa gabbaatee yoo gabbaatee dubbatte beekadduutu jira sodaachisaan akka jirtus asiin Oromoon quba qabaadhaa gabbaatee akka yaada tokkoon oofne isaan ammoo gabbaanii waan fedhan akka irratti oofan dabballee ijoollee jala gorni jiran ijoollee isaa taa ijoollee Soomaalee taa afaan Oromoo beeytu nu wajjin jirtu afaan Oromootti Oromoon beeytu ta diraamaaf adda addaa Oromoo keessatti hirmaattee Oromoo wajjin dalattee guddatte irra gabbobbaasanii jiran jechuudha. Kan kun ammoo dhugaa siin dhooysaa lakkii dhugaa nasiyaasiyaatis ta'e dhugaa warra lafa san irratti miidhamaa turee fi miidhamu jiruutis hin dhooysu lafa teenyas dabarsee kannuu hin danda'u jechuudha. Arra yoo awwaalanii bira dabruun isaaniif taates bakka jabduu fi bakka guddootti isaanii katabamti boru Oromoon hin rafu hin du'een dhabamu wallaalaa tahee nafu dhabaa tahee nafu chaansii harkate hunda fayyadamee namni lafa san irra qubsiisanis ta'e namni lafa san bakka jijjiiranii fi kananiif lubbuu isaatiif boodas halaakni hamaan akka irra dhufu hubatee lafti san jijjiirraan qabdu namaan hin jijjiiramtu dhiigaan lafti san qabamtee taa'u jirti nam tokkoofis hin kadhamtu nama lafa isaaniif jijjiiruu deemu san irra dhaqee kaampii haa ijaaruuf yookaan Soomaaliyaa fa'aa kan lafa sanii lafti isaaniitis deebuu qabdi waan seeraa gaafatan waa afur waan seerrinis kannuuf seerri Itoophiyaatii fi herri uumama ilma namaatis kannuuf gaafatan tokkoffaa lafa teenya mana keenya kanurra gubanii irraan yaasanii alarraa jirru kana nuti namaa mana sanin nu deebisa mana keenyatti lafa teenya irratti haa deebinu tokko lama dammoo warri nu buqqaasee achirratti nu jeese ka lubbuu teenya nu jeese san nurraa haa ka'uu nagayni keenya
haa eegamu mootummaa gibira kafallaa fi mootummaa kana namaan nu bulchaa nagayaan lafa sanirratti nagayni keenyaa eegamu. Eega akkasi gatteenyee mana keenyatti ol deebinee booda namni mitiyyoo teenya ajjeese seerara dhiyaate gumaa taatus hidhaa taatus eegas booda haa waliin haasoynu jechuun clear adii fi adii gaafatanii kuni waan heerrinis seerrinis abiyyuunis tigreenis amaarinis bashoonis yoo dhufe sarichinis yoo dhufe illee namaa kannu jechuudha. Oromoo ta'uu qofa naman barbaachisu. Nama ta'uu qofa nama barbaachisa jechuudha. Namni nama ta'e qoftiin waan silaa Soomaaliyaa yoo jiraattes gaafattee harkachuu dandeessu jechuudha. Tigraay yoo jiraattes gaafattee harkachuu dandeessu jechuudha. Haqa ilmi namaa hundi bakka jirutti gaafachuu danda'u. Bakkuma fedhetti namni mana kiyya kana karaa na buqqisanii na deebisi, nama najjeese kana narraa achisiisi, nagee kiyya naa eegi. Nama kanas waan najjeeseef naa gaafadhu jechuun kuni clear adi biyyuma feete bakka feete jiraadhu jechuudha. Akka galte gaafatu jiran jechuudha. Akka galte akka ummata galte maaliif akka shararkee kanaatu harka wal keessatti hidhatee maallaqaan namaan sagalee qabuun sagalee diraamaa dalaguu tureen beekamti duraan qabutti fayyadamanii sagalee ummata keenya katiridhawaa balleessanii dhabamsiisu jiran jechuudha. Kanammoo warri bayyana isaanii jira yes taayimii arran harkam taayimii ati arra harkatte maallaqa ati arra harkatte. Sagalee ati arra harkatte kana boru akka namni biroo harkatu hubannoo qabaachuu qabda jechuudha. Jijjiiramni arra ati siif dhufee ati itti bashannantee namarra gaffincaanu jirtu kana lafa isaarratti Oromoo gantee goote galtuu goote lafa walooti jechuu malee lafa tiyya jechuu dadhabee kana dadhabsiifte kana ammoo boru chaansii tana atis dhabdee namni abbaan biyyaa san dammaqee firraa si dhorku yookaan si lakkaawee si deebisu waan irra ati hojjette kana lakkaawee akka si deebisu deemu hubannoo keessa galfachaa hojjechuudha qabdaniin jaa galatooma gaasini dheeressee xiqqashoo wallee biiree keessaan seenessa. Rakkoon qabu turan daminni irraa buufatu damin hojii wala bira jiraatte dubbadhu achi booda firoo kanneneeti wannoo goona. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقولك يجري جرا دبل. إيه نجرا. ما كنا ما كنا غير تيت يو تقو جرا. فجأة الفادا سننتنو وانغاري لدبچ تسني. إذا هكذاك mana annet اللي بليتي تيا سني فاجي بكسي ني إدارة سنة توري. أنا أفكر إسني كنا مخانعا واجد جوا تريج جوربادة تكوفتي ومان كونيو وام فدرالة ديكرتة بلجيسان اللالجسو إما نسياتي في إما خديرة كم ولي كبدني دبتني خنجود غافيلين بكخانة دهاتشو كابو يو باجا جواب اللي سيتي في لو واب اللي سنيس بوليسين كبهه بلجيسان خيستي وانا كانت بدي كانت تهجو بوليسني سونيسي واتا كنت بنيجو كوميشنر اجرا يعني بيسن تغافتن بوليسي جرا من مورتي اكا جرا ما بالانغا اجرا اسان كون هندنوتو قامه دنده بلچ ايثيوبيا خيسا بلچ دنده خني بوليسي انغا خنا قبانان افدندا يادا جتان خناغا غافا افيوان هم نساتي اولتي قفا غما فيدرالات دبرسمله سدودام فيدرالي bulchiinsa kamuu keessaa harka naqatee waa dalaguun danda'u jechuudha. Bulchiinsi gaafa isaan ammoo wanni fedheehu yoo rakkoon uumamaa qaban lolaa dhuftees. Kala sadi jimmaatti heerumin. Afaaris yoo ta'e yoo humna isaaniitii ol ta'e qofa itti hirmaachuu danda'a. Karaa lamaan karaa isaan yaamanii takka ammoo kufaatii isteetisanii argee osoo kufaatiin tuni sammuu dandeen dhaqqabajee dhaqee ta'ee bulchiinsa yeroodhaa isaa gadhaabuu danda'a jechuudha. Isaa turratti hojjechuu danda'a jechuudha. Yoo eegasanii ala immoo mana murtii mataa isaanii qabanii atarnii jaalalaalii mataa isaanii qabanii qajeelfamaa fi gaggeessa poolisii mataa isaanii qabanii humna tikaatii fi humna nageenyaa mataa isaa qabaa. Akkasuma qajeelfama bulchiinsaa kan mataa isaa qabaa itti gaafatamni gaafa naannoo takka dhuftee naannoo takka keessatti waa balleessite kan falmatu kan ibsa baasuu qabu iyya uummataa duraahu qajeelfama poolisiitii fi bulchiinsa mataa isaatiitu ibsa baasee qeetiyya keessatti bulchiinsa kiyya keessatti waan akkanaat ta'ee yoo badiin qabeenyaa dhalattees yoo miidhamni namaa dhufees
nama miidhamee nama kana waan miidhamee qorannaa godhuu qabna jedhanii qorannaa sana dubbachuu danda'uu qabanii jechuu qorannaa sana irratti qixa sirrii ta'een qorannee ummataaf illee ifa goona. Har'a gaafa duuti namaa dhuftu nama tiktokara tokkootiitu shiitarraa dubbate gaafa namni tiktokari tokko shiitarraa dubbatu namni waajee hin jiru jechuu. Eenyu malee haga sadarkaa kaawunsilii yaamanii paarlaamaa yaamamee dirree dhawaarraa michiyyoo deemte deebisanii shiita qomatte jedhanii ijoolleen teenyatanii isin argitan tun xiqqaa guddaan isaanii gayyaa'anii halkanii guyyaa bo'anii sabaa sallammiidhaan osoo tokko nafin iyyanii jechuudha shiitaaf. Akkasiin michiyyoo san dhageettii duraan isiin hin qabnellee akka argattu godhanii deebisanii jennee argadhaa hubanna. Shaggarii baajata baay'ee poolisiin lamaan wal jijjiiree bakka sanii fidanii gumiinni dirree dhawaadhaa teessee akkasiin michiyyoo sanii ichi duratti numaa hoodhiifama gaafachiisanii jechuudha. Gaafa nasiyaa ziyaada jeesan nama maatii gartee diidamii fi manarraa buqqaasan qaamuma isaanii san keessatti haanillee gubanii haanillee nyaatanii qaamnichuma taa'u jiru humaa tokko jennee jechuudha. Amma numaatu nasiyaan gartee ulfa qabdi moo ulfan qabduu nu gaafachuu barbaadan. Yoo kanaattis ragaa gabbaafnee jirra gaafa jalqaba isiin duute ragaa mana murtiidhaa gabbaafnee jirra mana hakimaa jechuudha doktara ragaan gabbee jira. Suuraan isin argitan tunillee suuraa isiin itti dhaamtee miti yoo barbaachisaa ta'e suuraa isaan aggaammatanii mana bulchiinsaa qaama bulchiinsa ta'e keessaa isaan itti ajjeesan gabbaasuuf deemnaa jechuudha. Gabbaasuun dirqama nutti ta'a jechaadha. Bakka kana irratti dubbannaa jechuudha. Kana malee immoo amma kan isin hin jiru kan isin irra dubbachaa jirtanirraa ijoollonni kun anneenis akkuma mucaasanii falmachaa ture. Akkuma een jettanii sharmaar keessanii akkamitti bulchiinsa irra nurraa dubbattanii federaalaa gaafatamuu qabaa federaala qofa dubbachuu qabnaa nulleen akka federaalatti isinii hojii dubbannu nu dubbadhaa jechuu jiran. Ijoolleen tun hundi uumama san godhu jirti. Obboleessa kiyya reefuun tana hoggaanii fi deer yuugoo jeetiin barreessanii obboleessa keenya firooni wanni inni jee dubbate wanni gurbaan kun dubbate akkam isin ijjiisisaa jee dubartii Oromooti obboleessa kiyya. Tan ajjeesanis dubartii Oromooti tan salphisaa jiranis dubartii Oromooti. Jecha gurbaan kun ganama kana michiyyoo duniyaadhaan jechaa ture. Ani kan hangaatuun jaan hin dhageenye duniyaadhaan jechaa ture. Akkuma sabaattuu saboota biraatii fi warra naftanyaa tokkos godhe warra amaaraa tokkos godhe jee sabarratti waan inni jechaa ture waan laaftuu dhiifamuu miti tana hubachuu danda'u qabdanii jechuudha. Waan inni jechaa ture sun. Saree abbaa tuffatanii saree jala dhaananii jiran tokko tokko ijoollee teenya kan gartee isaa wajji hiriyaa taatanii fi ijoollee Harargee tana namni tuffateetii isinis ajjeesa. Dhiira tana tuffatanii dubartii isin jalatti jeessu jiran dubartii isin jalatti arrabsu jiranii jechuudha. Ilmi isinii wajji guddate kan qorii teessan qorii takka wajjin nyaachaadhaa guddattan kan baramee gartee artistii Oromooti. Kabajaa Oromummaatiin qabattanii jaalattanii turtanii arraba ilmi nama gartee akka artistummaa beekamu dhiisii baalagii nuufuu nama arrabsine obboleetii teenya arrabsaa ture jechuudha. Nama hedduu irratti waan arraba san godhaa ture. Kana haruma seeraatiin gaafatamuu qabaa jechuudha. Defamationaadha. Gama biraatiin wanni kileem godhamaa jiru michiyyoo waan faayidaa dhabdee fi jedhan isaan amma faayidaa argachuu jiranii bakka kana qabadhaa. Waan faayidaa dhabdee fi akkana godha isiin waa'ee nasiyaa dubbatti. Yoo akka keenya faayidaa argatte waa'ee nasiyaan dubbattu jechuudha. Hagarumaan dubbadhaa. Dhiisinaan jechuu turtee koomantii jalatti mana kiyyatti jechuudha. Waan takka malee ancal jeetiin taa'ee silaarraa caaluun jiraate ummanni Harargee cinaaksan irratti du'aa jira. Somaaleen ajjeesaa jirti. Dheengadda nasiyaa dirqaa keessa ajjeesan isanillee gumaa hin dhabne. Namni waa'ee keenyaa dubbatu hin jiru. Artistiin Oromoo tokko hagabbee uummata kanaa sagalee taa'aa jiru hin jiru. Waggaa torban irraatillee Somaaleerraa buqqaafamanii Finfinnee kana keessa hoolota buraayyuu asitti sadaqaa kadhatan ummanni Harargee yoo karaa asitti agarte jechuudha. Achirraa ka buqqaan siigalee ka dhibamee jira. Kama achitti namni dhaqee ilaalan jiru. Kana hunda walitti qabeeti anaat dubbata. Waan biraata akkan dubban. Gastiin itti argatee yoo jaalmi kan nu jala ture
qabeetiin ol naqee jechuu gizeen ol naqu mootummaa keenya nagayaan nu bulchaa kantiibaa keenya irraa gabbu'i nuti biyya nagayaan bulchaa jirra minaan min jeetu mana eegale shaarmaarkii akkasii miti wanti nan dubbachaa jiru micoon tun Somaalee ilaa ammaa uummata keenya ajjeesaa jirti maaliif mirgi isaanii nuuf hin kabajne nuti ka isaanii kabajnu maali tiyyaasiin beekaami badawaati caljee Mikaa'el nattaa dubbatu tana dubbachuu hin dandeessu kunoo yoon kijibanii dhagaa هاي مالي في سد بتشون ده جتي يا بدو يا رد بيتي يا بدو مالي بيتاتي دبرتتي شرموتتي تأم بودا واي جناكسني في واي نسياتي في واي وانت كادو بتي فيديو خيتين قباسة يا بالغي يا خفرت وعربني نينا ربسين نجرو دنيا سن نجلا ترتي نايلة بتكوبي نجلا ترتي نبيه دون نجلا تري سيقولي وانت كمالي ونينا ندبّد تانا قفن دبّدين نمني عمل دواجرا مالف دواني خويغا نما ما عرب سيسي ايغا خوني مو يكاتي نما كان كي خدو غافتشون سيغالي اتشي بودا انا فيني عن سنبودا فرع عرب سيلي صومالي دوايا خنيا سيلي انقلتو جيني عرب سيلي سأمو تساني خانا يتشوني مو يو بدي تاتي إيغا خي غافتشون أبالو مالف دواجتشون اسكيسة إني خانتيبا دوا جولي نبوس ورف كدير جواري را ركوا قبداني خانتيبا نجيان نبول شاجر عبو قال لتشانا قد عبا دوايا خانتيبا نمي دباتين جيرو تيغالي دبيتا قاوانا خرا خانتيباتين فيغا ما هالجتشو نمني دون يوان نمني دون جروخون ميجوتنا مال نجا ما بك خانتي رغا قبداني اكيشين غرادا قبدو لكوا اكيشين غرا قبدو رغا قبداني يجي akka Somaaleen ishee ajjeeftee immoo ragaa qabdanii jaafaan isaatiin jee viidiyoon ni waraabamtee jirti lafa jirti jechuun cubbuu irra kaa'e qaalicha kanarra dilaa kana hundatti dhiiga namaa dho'isuu maaltu barbaachise maal inni duniyaa maammee yuutuuba waliin dalaydee waggaa meeqa nama isa gootellee arraba ilmoon namaa naman arrabsineen ishii arrabsi siigalee kanaafuu gabbee jechuudha wanni nuti barbaannu yaada kiyyanaaf hubattan jeeti yaada سنيقري مت حركة ولا ركابون ولا رد الدبون ولا يرد برون هنتاتو لبون شالتو ديني ديجان شال في تبديت إنجر كلا تومي وليدا فرو شبكان كيس كم جرا دبدو وارد بطورا في بركان فانكا سندجيسي شارمر كيس يوجني إريا هذا درلا كيس يتاتيسي فانكاتون سبريتي دريا هذا مجيون تورا كسوما جراسين كنا موتير فراكاس دبدو جوال برجرات شبكان كيس كباتوري بدولة كان كندي ماذا توف تولي دبال خيا غافين جولين تينيا خاصي وندينو غافي بريد على أنا مو غافين نتينا غافتي شارمار كي وجين هريا داين أنجتي هريا فكينيا في سايبو ما يشوف والله إيجاني في بياربا سودرا بيار راجلي أما تصديان سندورا يوم ما في سودرا بيتي وان نوجدو تري أكانغالي نمو لغا درادوا جلكابو دفي أشتي أداما قبلي سنبودا درادوان دفي أشتي فيديو برانكي جافي في أنا في نموتا مراسا وجين ددليني أتشبو دنين فوري أكو منفوري نموان الحمد لله رب العالمين أما اللي يعني يوني فين بري خنية سنة قرسيستاتي أسمى مقالات درورات أنا غيسا خباق ينجردان جرينيا منو مخيل اللي تانان خباق ينجردان سايبون ما يودكاتي أمتا في ويتي قروا مو أنيو جيكا سايبتي أنيو جيكا سايبتي نبينا ولكن دوني في شرمار كيسته جرخوني ورا ندور اللي أرتي أرومو خيستي الكجاب سي ورا ندور دلقو تريسي قالي ورا ليكت والبي ويسال أني كان متكاتي دوني وجيني اللي ولين بيخو قالوا شرمار كي وجه ولين بيخا ولا ركنيتي سنجرا وجيني سنجاني لكن أمو سايب ما أكستي خيسا والبين سن إنكابو يساني وجينا أمو إني وني ريفون تنا دوبا دي بليس خينيا ni buye male wani refu tan ni khase turani jira ani de bere bakon dubbin refu inni khase ana fi dabbal yo khana mo ana fi isin me youtube fayyadamu khiya tiktok fayyadamu khiya dunya sani share bida yo wara follow raga batara samano frot tumara okay youtube qabachu khiya fi tiktok dalagu khiya male wani ana fi sin garagara godu ni jira injiru salillee taanaan tiktoka jechuun
namni hundinuu mana manatti taa'ee fayyadamu jiraarraan tana. Ilmi namaa tokko waan tokko balleessuu hin danda'u, waan tokko shawwaduu hin danda'u, waan tokko haaduu hin dandeessu, waan tokko illee sabuu hin dandeessu. Si jalaa baay'aa jechuu sabni. Sagalee saniifuu waa'een obboleettii teenya na siyaadha. Kan nuuf gaafatus kan nuuf baasus sharmaarkeedhaa miti. Ni beektanii? Sharmaarkeen waan takkallee baasuus hin danda'u, waan takkallee gaafachuus hin danda'u, waan takkallee godhuus hin danda'u inni. Dhiiga obboleettii teenyaa kan baasuu danda'u mootummaa biyya kana bulchaa jiru. Namni tokko immoo gizee wanna dubbatu waan tokko haasa'u walitti isin harkaa laaquu fadhe yookaan ammoo waan hin jirre fidee dubbachuu fadheetii miti. Wallaahi wabillaahi silaayin miidiyaa kana qabaachuu baadhee hin jaangizee takka takka. Wallaahi wabillaahi waan dhugaa kaati dubbattu hunda ilmi namaa soba si harkaa deebisa, si arrabsa, si xiqqeessa akka fadhee siin jaa. Garuu kana hunda namni obsaatuma deema, obsaatuma jiraata ilmi namaa. Kanaafuu ani akka nama takkaatti ilma magaalaa Qobbooti. Magaalaa Qobboottiin dhaladhee ichumaan jiraadhaasi ammoo eegaan fuudheen Andiradootti galee as jiraachuu eegale. Hangasitti ammoo wanni hundi kan akkasii keessa addaan baree takka takkatti isinii ibsu hin jiru. Guyyaa takkitti san qofaan dhaqeen guyyaa tokkichaa san qofa. Guyyaa tokkichaa san waan hin dhaqee gara isaaniitiis hin meessu, gara michootiis hin meessu. Anis qabrii kophaa kiyyaan ciisaa haqa rabbiin na agarsiisee fi na dhageessiseen isinitti himi si galee. Bar mee ani dhiiga ilma Oromoo yookaan dhiiga intala Oromoo takka dhoysee maali waniin an harka addunyaa tanarratti jiruun bishaan kana haala ni jira. Bishaan waa baranaaf ana akka kiyyatti ani. Michuun tun garaan qabduu jee Somaaleen akka hin ajjeesin ragaa qabnaa jee. Sharmaarkeen sirrii jiramoo nuutu baalageedha. Kana qofa isaatu baalageedha. Isa na dhagaye hangaatu teenya isaa baalageedha. Michuun garaa qabdi. Miciyyoon dhugaa dhahamteesi duuteesi dhiini isiitis ijoolleen obboleeyyanilleen isinilleen nutilleen sagalee taanee fi gaafanne dubbiin isiidha. Gurra kiyyaan kan guyyaa san dhagee hanga baatii takkaatti qabatan. Kana qofaan isinii himu jira malee ijoollee teenyaas xiqqeessuus hin danda'u arraas boruus itti gaafatamuu qabaa isinii. Ta mootummaan godhu jiruu miti. Ta mootummaan waan godhu godhaa jira. Uummanni Oromootti sagalee haa ta'u jiru sagalee taa'aa jira. Waanni mucaan kun ol bahee garuu as uummata irratti micoon tun garaan qabdu. Micoon dhimma daangaatii fi dhimma nasaa kana dubbachuun kadiira rabsuudha. Maarree jee dubbate kun naayilee fi duniyaa orgichi dabbaas. Jee kun sirriidha mootummaa atiin balaaleffatu. Akkamii sirriidha mootummaa. Kun akkamii sirriidha mootummaa. Namni tokko agartee sharmaarkeen akka nama dhuunfaa tokkotti waan kana itti gaafatama guutuu fudhachuu qaba inni. Isin galee akka nama takkaatti itti gaafatama. Jara keenya meekin isiniin jeeti adda baal keenya mee mudura dhibee waan takka taasisa na ajaa'ibsee jiran Oromoo tanarra. Dabbal mee mudura dhibee waan takka tana ajaa'ibsee jira taasinirraa na ajaa'ibsuu jiru. Sharmaarkeen hojii isaa hojjetu jira. Sharmaarkeen hojii isaa hojjechu jira. Silaa akka inni si mormu feetaa silaa garaa sii qabdi garaa qabdi akka sii juu feetaa yookaan silaa ni jirti siin jaa bari ni jirti biyyaa deemtee siin jaa. Because inni nama qaama ajjeesisanii falmachuusaa Somaalee gadhaabuunsaa Somaalee jabeessuusaa hojii isaati fira isaatiif dalaga. Garuu wanni nama ajaa'ibsiisu hedduu wanni nama ajaa'ibsiisu namni namaa wajji dhalatee nama keessa dhalatee waliin guddatee qorii waliin nyaattee hirraanfatee ammallee chaansii nanarra harkadhe kana boruu ni harkata. Sabni kun saba guddaa kana saba namaaf obsu namaaf liqimsu namaaf irra dabruu hirraanfachuu isaati malee. Sharmaarkee irraa waan bareedduu eeguun keessanuu isinuu doofummaadha jechuudha. Maaliif tokkoffaa maallaqaaf jiruu isaatiif lama dammoo darajaa harkachuuf maqaa qabuun sadaffaa immoo gosa isaati lammii isaati hay waan isarraa eegamu hojjeta. Ati sanis irraa eegama jechuudha. Saba keetiif mormuu, saba keetiif dubbachuu, saba keetiif dhaabbachuu akkuma inni saba isaatiif dhaabbatu jirutti. Saba keessa dhiibee si balleessee
murrasi godhatee murrasi tolfatee namaa wajjin haasawee si balleessu akka inni itti jirutti atis itti jiraachuu danda'u qabda jechuudha. Saniifuu hanga inni isin tuffate kana ganda keessan keessatti isin tuffatee nama hunda tuffatee bas akka fedhe nama kaan arrabsee ol bahee intala Oromoo ta obboleettii isaa duuti ta obboleettii isaatiif dubbattu isis ajjeesanii garaan qabdu isiinuun barin duudee isin jechuutti akkuma hafe ifa fajjeeftee isin jechuutti akkuma hafe silaalat duubaatte. So inni hojii isaa hojjechuu jira yoo isarraa kheyrii eeggattan yoo isarraa yookaan hojii isaadhii si teenyuun hojjedhu jettaniin isinii beeksanii achi immoo namni isa jala deemee harkatumu tokko namni isaaf deebisaa deebisuu dhabee sodaatee usee taa'u jiru lama namni maal nagalcha jedhee taa'u jiru cuftinuu dayyuusa jedhanii nuti ummata islaamaati dayyuusni jannata rabbii shurufkaa isaa akkan agarre beek dayyuusni shurufkaa isaatillee akkan arkanne beek akkan agarre beek dayyuusa jechuun nama gaafa jaartii sarra harka kaates numa koflu nama obboleettii gaafa jeestes numa koflu nama waa hunda gaafa goote sumaaf koflu nusu koflee bulaan kuni dayyuusa jedhaniin dayyuusni jannata rabbiin arkatu jiruu satti ittiin toltu inni yeroo hunda kanuma dhufu faarsee bulachu kanuma dhufuu fi kofla barbaadee koflaa. Taniifu dayyuusa rabbii isin hin godhini isarraa maal eeggattan inni maal isinii ol qaba nam tokko humnaan firraa dhorku dandeessan harkaan firraa dhorku dandeessan seeraan firraa dhorku dandeessan lafa teessan keessatti lammii teessan keessa jirtan lafa teessan jirtan lafa inni qutsa isinii qutsa osoo hin ta'ini lafa inni nutti dhalate dhufee itti dhalate isinii wajjin oromummaa himate chaansi takka harkate tam ta diraamaa oromootii fi diraamaa afaan oromootii fi akkaataa oromoo dalage chaansii meediyaa harkate dhageettisaniif fayyadamu jira qof sirra jabaa miti. Ni dua yoo dhaan ni laalatu yoo boksiitti qicceemma dhiigaarraa yaa soo wanni guddaa gootaniin haasawinaa inni waan isaa haasa'u jira dantaa dalagaasarra jira waa'ee dalagaasaatti dhiisa isin hoo maal isinirraa eeggataa walii dhaama ummanni keenya maaliif walii rifatuu dha maaltu akkana toonnee keessatti ajjeesa. Burqa asmarratti wanta kanaa Dabbaala takka wanta geejee gabbu dalagarran jira hedduu garaa na nyaatiitiin ol ba'e. Waan arginu beektaa. Kutakka dhiifama naa godhaayi. Ya akhi cara nu kan najala kana turesi. Asuma jirtan ega gabtan asuma jirtan ega gabtan meta ane wat kishmo ko khadu badde bum barbada asla. Okay, police. Naman dulu jira. Ani wonin dubbachu barbadu. Obsi FS ini dubbata obsi yaro takka. Laali dabbal wanta ko jira galatoma wonni kuni awasa arge kana wonni cabsu jira dabamsisu jira keessattu dirra dawa keessa. YouTuberoota dirra dawa keessa jiru fi famousoota dirra dawa keessa jiru. Oromoos ta'e Somaalees ta'e Diqaalaas ta'e waan feetes ta'e nun galchu. Famousiin dirree dhawaa keessa jiru YouTuberiin dirree dhawaa keessa jiru guutuun keessan faarsee bulaa tokko. Lammaffaa warri hawaasni sun akka achi keessa miidhamu irratti hojjechaa jiru isaan kana. Akkamitti yoonaan jette takkaa guyyaa takka gabbaanee rakkoo hawaasa dirree dhawaa kana nam takka gabbayee dubbatanii hin beekan jechuudha. Ani shaamarkee tanaa shaamarkee miti amma siigalee miti. Famousiin dirree dhawaa keessaa hadhugaa saniin dhiiga Oromummaa silaa qabu yoo jiraate. Sigalee miti hadhugaa saniin hawaasa kanaaf dhaabbatu hadhugaa saniin hawaasa kanarraa dhalate yoo jiraate maaliif ati guyyaa takkaa gabbayee rakkoo hawaasa kana dubbatee hin beekne mootummaa keenyatu ixanchaanii yoo namni asirraa guyyaa tokko mootummaa kana homate obboleessoo dhiiga si cinceessanii bara sirraa xiqqaa guddaan kan mataan molaayee fi mataan isaa ispaaltii goommaan irra deemu fakkaatu xiqqaa guddaan isaanii gabbaanis itti iyyanii jechuudha dhugaan jirus kana tokko lammaffarratti famousiin dirree dhawaa keessa jiruu fi yuutubaroonni kun deemanii bakka mootummaan oolu daakuudhaafi Sigalee zeetii viidiyoo waraabanii kanaan xurxur nurra jechuu malee kanaan nurra deemuu malee halkanii guyyaa takka hawaasa dirree dhawaa keessa jiru hawaasa Oromoo kan dirree dhawaa keessa miidhamaa cabaa jiruuf takkaa sagalee namni ta'e hin jiru jechuudha. Hundi isaanii ni kijibanii guutuun isaanii maa abbaan kiyyacha keessa famous ta'e hin jiraanne maa haati kiyyacha keessa hin jiraanne dhugaan jirus kana walitti himuun nurra jiraachuu qaba. Shaamarkee akka Somaalee ta'e arraami duruu himaa ture tokko. Lammaffaa ijoollee harka dha'ee asiin achi deemanii gaddeeman ka jettan kuni markee fi isaan garaagarummaa hin qaban jira keenya tokkuma jarri walumaan jiran waliin hojjechaa jiran waliin irra deemaa turan tokko lammaffaa dabbaal kana dura haasawaa turre gaafa dirree dhawaa gurgurame jaan waliin tahaneeti namni miidiyaa kanarraa iyyaa turre hundinuu sinigalee almost jela mammoo sadi duraan se'a gaafa sa shaamarqarraa jaffeen namoota hedduu walgaaniiti Kadir Jawaari wajjin wanti turan jechuudha jara keenya achi keessa turan jechuudha achi keessa mareechaa turan warroonni gaafa san
guutuun Kadir Jawaari waliin akkasi taa'aa turan feemasni kun guutuun wallahi warra hawaasa Harargee kan dirree dhawaa keessa jiru gurguraa jiru malee warra hawaasa kanaaf sagalee ta'us miti warra hawaasa kanaaf hojjechaa jiru miti jechuudha. Mee eenyutu qoy firoo ni dubbata firoo keenya ni dubbata obsi. Mee guyyaa takka firoon obboleessi keenyas nu bira jira rakkoo hawaasa keenya hawaasa dirree dhawaa san namni peejii xiqqoo takka barreessee godhanii jira feemasonni keenya. Oguta ke sabakan ke sakamu jira. Ayah dubbadda garaa Noowee. Ayah firo. Gufta ko furanu. Maamna ke oguta. Dabal furadu kista ka. Maamna koy. Maamna ke iti debita ko yero edu kapda. Firo amma kana go na ye. Edu firo no. Ayah. Yero ta ka firo ni no jindu bedde irta torte irta. Demulle de sarko kap. Garu wani gudan amma. Please yero ta ko samuti ko da. Firotti kanneetiin nin deema jee na hojii asirra ture. Maambuuna firoon. Hanga sa'a torba halkan Itoophiyaatti mul'amanii rakkoon qabu. Firoo waa'ee shaarmarkee kaasa jirruuf inni mootummaadhaan miti jettee dhugaadha. Dhiiga nasiyaa inni baasu jettee dhugaadha. Inni agandaa nu ta'uu qabullee jette asiin deeggara. Garummoo shaarmarkeen akka obboleessaatti akka hiriyaatti uffiftanii nyaachiftanii wajjin jiraachaa turtanii fi wajjin jiraachaa jirtaniif dhiiga nama keenya akka hin baaneef kasakaalaa jiru. Nama turti media kana rakam no kasagale nama kenya tahulle khati qeesa jiru isa asibo damma yolen dirdawa wali sharmarke wajin ruza fi lukku fi fon warabtani sharmarke isa diga nama kenya wale sharmarke isa maqa nama kenya ballese wajin hariron bulma bi saibumma ittifufamo riabata isneena tok sharmarke agenda nunto amma sharmarke agenda gune khasangirunti ammalle waye dirdawati waye jawri waye diga nasiyati nyati malle waye sharmarke tibiti garu isin warri shaarmarkee wajjin shururu wal godhan sun nama diinummaa garaa qabu afaanii baafatee mul'ise hangaatu arrabsuun si arrabsuudha. Mucii yotaan san maqaa siin beeku dhiifame si arrabsuun si arrabsuudha garaagarummaa wanta kallee sun qabu. Si galee nama tokko yoo gaarii ta'e waliin deemta nama immoo diina kee ta'ee si sakaaluu barbaadu si xiqqeessuu barbaadu wanni wajjin deemtaniif hin jirtu. Yoo asii booda hariiroon shaarmarkee wajjin akkuma duraanitti adeemtan ta'e isiniif shaarmarkeen garaagarummaa hin qabdan. Because shaarmarkeen diina amatti nama Oromoo nama guddaa nama jabaa aartii isaa wajjin jiruun amara wajjin dalagdaati naftanyaadha jeeni fiidiyookeetiin qabaa daabookeetiin gabbaasa jeen intala lallaa yoo xiqqaate nama afaan Oromoo sirbee beeku paablikii miidiyaa gubbatti intala Oromoon guutuun lakkuun duute jettee aadaa fi abbaan boohan ragaa kan naaf aja'u diinni kana caalu jiraane eeyyuwa amma wanni guddaan barbaadummaa inni shaarmarkee diinummaa isaa barree jirra waliigalee waliin gal isin yoo barbaadan saahibummaa itti fufaa yoo itti fuftan isinis diina keenya walumaanu yookaan kan diina keenya irraa fagaadhaa hanga isinitti sagalee nama keenyaa taha waa'ee shaarmarkee hanganumaan barbaachisaa si as fuuldura fakkaata dhiifama dubbadhaan dura firoon akka deebi'ee jira hanga inni as deebi'u okee firoo dubbadha yoo boo barbaachise dubbattee baata rakkoon qabu. FC dha carraan kan nuummanni. Firoonnummoo isa Dabbal waan itti dubbatte kana bar amma isaan magaalaa dhaqanii aboo firoo akkana jaani kottu dhiifama gaafadhu jaanii isaan magaalaa diina kana nutti as deebisaa bar diinuma dhiibatee si keessaa bahe kana kottu akkana jee hawaasa kana dhiifama gaafadhu jaanii isaan magaalaa si deebisaa bar mootummaan kun hawaasa ummata keenya cabsuudhaaf feemasii fi qabee yuutubara fi qabee isaan kanatti ajandaa kanneen isaan kun nugga diimbaan obboleessa rabbi si uume sodaadhu rakkoo hawaasaa namni dubbatu tokko hin jiru biyya san keessatti dirree dhawaa keessa feemasii miliyoona takka olii jira hordoftoota qabu maaliif guyyaa takka gabbaanii dubbachuu dadhaban sigalee miti isaan kanaan nu cabsaa jiran feemasiin dirree dhawaa keessaa badu qabdi wallaahi hanga isaan kun badanitti duutii hawaasa keenyaan dhaabbattu naamani dhugaan jirus kana dubbadda fisii. Okay, ani wani xiqqoo shoggaraa na gubee osoo hin dhaggeeffadhu laali tuffiidha. Okay, facaa fudhadhu maamee shaba kan qabu jeeku jira. Na dhageessani? Gammaddee. Giseen gurbaa sana haasawaa isaa dhagee tuffii inni qabu baalagummaa sammuu dhabinsa. Ilma namaa beetee arrabaa fi afaan isaa arrabaa hunda barte eenyummaa isaa beetee takka intala dhalaa takka akkasii arrabsuu isaa. Mucaan gurbaan aanaa baana mamaarree baanan sanis obboleettii isaa achirratti gisee arrabsu calchee mana qabatee taa'ee laaluun isaa. Beete hanga feetaa le simpeli shaba kana qaba jira taataa billee goda leekile goda wala sel girtan malla kasin gaafatu hanga feete taatu dhiirtii dubartii arrabsitu dhiira gadaanaadha sammuun qabu shaba kana irratti deebi'ee kana garuu diinaawwan na dhageessan isin
Keekofa Dinaol anak sih mulai cakap datang ke mau komentar. keet jabbaar. Okay. Maal sini fakkaatee haasawa saara dadhabina isaa wanni itti beekan takka dhalaa arrabse lammeessaa deebi'eetini mangisti walii hidhuuf mangistiin deemiti biyya bulchii biyya guddisii jette malee sirraa'insa dabbaal. Daadhaan kiyya. Daadhaa keetu. Okay, yana sirreessaa. Okay. Maal si fakkaatee mangistiin biyya bulchitu deemii baradhu biyya guddisii biyya bulchii nama kee barnoota barsiisii jette malee asirratti ol ba'ee nama arrabsi hin jenne takka. Sammuu dhabinsa isaa deebi'ee intala dhalaa takka akka dhiira sammuu hin qabnetti dhaabbatee arrabse. Tanaa jecha inni nuun qixaa'u hin jiru. Tana jala dhawadhaa. Dhiirti sammuu qabdu haasawa mi'aawaa dubbattee deebisaa nama quubsu deebisti. Tatti aantee hoo nasiyaa namni keenya kun bineensa. Nama intala dubraatti intalatu duute haadha ilmaan lamaa lakkuu garaa qabdi jedhanii haakimni hundi waan ni godhe faamiliin bira jirti ollaa isaa jirti dulcaraan achuma jira batala sooshaal miidiyaa dhufee ragaa qabdanii jeenutu nu gaafatu maa dhaqee faamilii sana hin dubbisin maa dhaqee bakka haakimaa san poolisoota hin gaafatin mucoon tun garaa qabdi jee gaafachuu hangan takka sammuun isaanii yaada hangan takka gad aantuudha hundisii mee isa garaan qabaatiin haa ta'u intala namaatii bara inni garaa lakkuu qabdii irraa inni cinqate du'insa irraa hin cinqanne beetanii tanaa jecha nama akkanaa wajjin darajaallee hin kanninaaf dhugaan sineemaa ilma dhiiraa takka haasawa isaarraa beeta deebisaa isaarraa beeta kuni kubbaa dhiittatee faayidaa isaatiif gizee fadee abii wajjin mota ijoollee keenya qabsiisa gizee fadee bulchaa direedaa wajjin qabsiisu fada deebi'ee intala duutee abbaa fi obboleeyyan dhiiga bu'uu jiran deebi'ee garaa lakkuu qabdi marrajaa qabdan ijaa dulcaraan isa cinaa jirti faamiliin isa cinaa jirti dhaqee gaafachuu ni danda'a saqachaanummaa isaa deebi'ee itni asirra ol ba'ee dubartii arrabsa kaanis hiriyyaan isaatis mana banee fi obboleettii isaa gizee arrabsu caljee dhageeffata. Beetee tanaa jecha hedduu warra garaaf jiraatu jira. Warra dubartii teenyaafis kabajaa hin qabne, tatuuteefis kabajaa hin qabne, nutiifillee dhiiraafillee kabajaa hin qabne. Laal wanti takka isinii qalu yaa. Told you, 5 minutes. Done? Okay. Done. So wanni takka qabeeku qabdan ummanni kuni walaa abiyyiifis walaa khadiiroofis hin tolan dhugaan sinimaa. warra ifiifu maqaa isaanii katabuu hin beekne warra takka kitaaba shelfirraa fuudhee qaree hin beekne warra ijoollee daa'imman barsiisuu hin beekne warruma jiruu temporary jiraatee kafana ragaxanii kafana maqaa balleessanii advaansii ta'uu fedha malee namni sammuu qabu nama du'e nama already awwaalame haadhaa fi abbaan boo'u jiran obboleeyyan boo'u jiran garaa qabdii ragaa qabdanii jee nama gaafatu qaanyiidha. Hedduu qaanyi hedduu nama dhageeffame yoo garaan qabaanne hokkeemmi garaan qabdu haa jennu intala namaati bara haadha ilmaan lama daa'ima dhistee duute ollaa isaa jiru dulcaraan ollaa isaa jiru marrajaa nu gaafata marrajaan ni jira ollaa isa dulcaraan ollaa isaa poolis steeshin ollaa isaa faamiliin ollaa isaa dhagee gaafatu so dubartii teessaniif kabajaa isin hin qaban ta duuteefis kabajaa isin qaban kabajaaf godhuu qabna kullii boodaan dhiirtii feete dhufte yoo dubartii tan biratti uffatte gizeen kaninaaf xurii qeensa keessaniin gahu hangan takka beetan barnootni sammuun isaa maaliin guutame warra sallii ta'anii daatiin itite sammuun isaanii faayidaa temporaryidhaan silaa nama sammuu qabaate obboleettii isaa ta dhalaa achira gabbeen arrabsu ta'u wajji muufi diraamaa hojii dalagee jaan wajji nyaatee jaan deebiin arrabse taan taatu meeshaa keetiin kabajaan baalogummaa isaa namni intala dhalaa takni sattara meeshaa isoo qabaate gabbaasuufi kanaatutu khadiiroo faaji dalagaa ani waraqaa biirii takka isan qabsiisu harkaan biirii nama sammuu akkanaa please gizeen kanninaaf akkanaa qara dalagaa keessatti fufaa ummata keessan qabooyuuf
wanta ko godhu mokara kana yeroo kaninaaf sammuu sarraa beetan haasawaa sarraa beetan haasawni isaatutu haqqisaa sin qabsiisa baalageedha akkuma bareetti deemee diraamaa fi koomedii aadaa lagatu namni dadhabaa waanuma akkasii hedduu meesaa dhiifama naa godhan sin rabbashee boo. Dina wali shaba dadang yeni jirame sagale yeni jirame oke te fofia jabro yo den desan tapta be sharille kola dina arto namni dubbatu yoo jiraate na dura haa dubbatanii rakkoon qabu. Hayes namni dubbatu angatu tayde arab sante sida sharmar ke wajir rakko bera wala rakam tammo tarma walti silpe desene den ay anan sharmar ken wali benu walimbeenu wali sagarre wali tindi annu online arratinin beekha akka inni wanni drama dalagunin beekha wali tindi annu walimbeenu sharmar kira wali simbeenu harirolle wali linkam maafa akka tasaatti mana faraanitti gaafa sirba kiyya galla kusto ko agareetin ture sanu sirba mana faraanitti wala garre bakka achumatti duraan online arrattin isa beekha achumatti nagare wani ni nabi ko sinjuru wani ni sabi ko len takanju duniyun di hange السلام عليكم خسانو عن خليل القلا حاجاتو بفما ذلك قبلت يبون سكرو قدام من أخي لايف فيديو سني ولد دبتشو جرمالي فيديو باتي جنا ما خاني نركي فيديو إيفيدنسي كابدني رجع كابدني جت أبوسن ولا إن أجنين تري خنا مال جيتين بريسي كوي شرماركين أرتستي أورو متمنى إنسبكتور يوحمالي ويتي سيرا أولانتما سيرا إيسيسو إني أرتستي نساقلوما تهوك أواجيتين بريسي ترين كومنتي ناقيتي أكاس جيتي قالوا ترتيو في ثاني بقى في جيتي راقتي أني سندرو أنا سأقول إنسان بيخون تري أما والدي سمرتي ومنا أنت نايلي أبدي كوبي والباس جاي والباني أجالي سيسما جاني والباني هاللي تهاسما تريقا سبات وقف إنتلا لكو غراك عبد هذا المال كتاك تكاف سجلي تهون يقانس إني إسي هابو ربرام تاقو بفجتو غرب روان نمو وفان تري حاسوني ما جرفي خارجان وفاتورا ورا ترى الروس مت جول ما بيخيس جروتو عسو جرانا مت براتي متي فلاني خدير تن خرج ما خدير نمت كان جروتو خربك أنا جرامي بوليتيكا خيسنا قف نمني جرس ديمين جروتوري أنا شرمار كيرانا سو شرمار كيرا هل كان جزء لريفو حاسو جرتان دبي إذا قلقلا سني رتس شرمار كيك أوفاسونتين أني متعنجا أموس ورينا شجلة فرتني يوجراتن هالي إني إذا قلقلا هالي إني إذا قلقلا أنا سات تبغى حاسو جالي في شرمار كين بقول أشوف إنسان ما جرين فري حاسويني في قريني وفو نمني مكانه متكاسو كيف تجو دونين جلت التي أنا دونين البه جين دونين البه بقول دونين أني سنتلدرياتي إن أنا في شك خدير المانجنداتي نمني أسرتي يجنسيها صوت جراني خديرتك إنجروتي خر خديرين أوفينا قفتنا سامبودو سما ساني وندو بتمتوتا تي أكاس انتي نعمل قوتون الربع عني إساء والناس رتني أني رت وني تكخني كبده واللي ساجه أقو عربس واللي سالني عربسي دني ما ميك أفهمتي واللي ساج واللين درا أنا ربطت سندبال اللي فما نقول سنجو شرمار كي كفر راح أسوي جرتان أسرتي أنا مفكرني أفاتي لالشا أبي كبدو مال جي نقرأ كلي تريدا دتي المين ما توكو نما دوي توكو فيتو غران كباتين فيتو أغرا كباتو فيتو إلمان إن كباتين فيتو إلمانو كباتو نما دوي توكو رتي نما نمني جيسي الرتي أكس يجوسن سوني
hedduu tuffii honga dabartee jechuudha. Namnummaanuu waan akkanaa jechuun dhugumatti dhiiga namaarra dhaabbatanii geeraruu ja'amaa yoo seerri kan jiraatu ta'e namni isii jeesee fi namni akkana jeekuun the same kind the same idea yaaduma tokko qabanii gilxii ja'amaa jechuun amma namichi kun akka seeraatti maaliifi nama jiraa dhoysee nama lubbuu meeqaatam dhoysee ja'amaa jechuudha. Awwanniin ol ba'eef takkittuma tana michiyyoo amma asirratti mul'attu tana hangaatuullee si galatoonfachuufiin ol bahee arrabsamtee ammallee kaayyoo falmii teessan hin dhaabin maaliifi duraan namni hundi waan kana lallaaffiseeti ture waan kana falmachuun keenya dirqama sabummaa dirqama namummaa dirqama lammummaati. That is important. Kuni waan haficha hin qabne maaliifi dhiigaa si dirqaa jechuudha. Dhiini kuni akkatti gannaqame hubatamuu qaba qoratamee kana jee lafa kaayamuu qaba wanni kun. Kara biraatiin sharmaarkeen kuni wanniin isin gaafadhuani akkanumatti ifirraa tiktokara moo yuutubara moo qooda takkaa'u paarlamaa dirree dhawaa keessaa nama qooda qabu nama mootummaa keessaa qooda qabu ta'uu takkittuma tanaan isinirraa barachuu ol bayanii galatoomaadha. Qooda nama qabu ta'us qooda qaba ka qooda hin qabne ta'us tiktokoruma ofirraa akkanumatti yuutubara yoo jettanis waaniin isa kana hedduu hin beeknee fi kanumaan isin gaafachuu barbaadu. Galatooma fixadhe yaada fi galatooma sagalee diinaa olii duniyaa dubbifnu. Okay, dunia ta sharmar ko jirani dengan tu sani untuk berubat. Okay. Anita sanille share go diar gene ni titte ila mata mega. Ayah yo ambari tada dunia sharmar ko jirani dengan tu saya ba arti orang makan soalin turutani. Lepas itu lepas itu tangga sana ko family ti. Mal tu te sharmar ko jirako berak kau temu dokumen temaro jindal itu mo benuti. An sharmar ko jin dari tu mana sini mo itu. Hagare funtanas jala taiti sinaggeeffatu jira jaalle faanis nama hedduu sheerarra godhee maaliif hin seenne yookaan an jaan jechuun arraba san baaddachuun dadhabee miira keessaan galee saniifin taa'u jira si galee anka ammaan tanaatti jechuudha. Anar sharmaarkeen amata dheeraadha wajji jirraa wal quba qabnaa akka faamiliiti. Dhimma biraa wanni irra wal lolle tokkollee hin jiru. Yoonni waan biraa qabaatu ta'e gaambee waan arraba dilasan hedduun arfachiise si galee. Hangaatu fa'aa hojii seenanii haasa'u jiranii. Hangaatuun illee bahii baqaalaa fi kanarraa bahii hundaan jechuu tureeni. Hangaatus arrabsanii achi booda bahee anni mana banatee jala taa'eetumaan dhaggeeffatu jira. Naayiliin dhuftee naayiliin jaallee isa arrabsaniitti buusanii naayiliin kottu ol bahee guutaa kanaan jennaan hayyee guutaa oliin baay'eetu ol bahee. Ugusan ini hinturre anne turechu. Sanin jen. Malif wan walitin finne wan walitin dufne malif walif fitani. Abu ufmal masanu dawara wan saatan ya akhi. Malif wan walitin dufne walif fitani. Namni dur jirti justice for kanani yechan bani ummani Ethiopia gutu wali gale. Gafa namni justice for kanani jo abiy arab sujra. Difama yabo. Keratin beli nadi fama. Wari follow rangkap ne dunia follow koda sumano. Dunia sugoda, dinawali sugoda, namun tak follow koda, nama kasih ni lele koda. Itu mungkin dunia. Justice for kanani hoga janam ni. Ethiopia anggota hoga kesete sagale tu jurtu abi yara sutin jurtu. Hoga nam ni toko why justice je why nasiha hasawe. Khadiro fidani achidura hayan. Malif akkana gootani malif khadiro asbira fidani. Namni gaafachu mirga qaba justice jechu mirga qaba waan fedhan haajani malif isin khadiro asbira fidani khadiro ilma biya khiyati ana bil maganda khiyati isin naranqu qamtani fi isa khadiro bikhanan fidina da khadiro khabajasati mit tiktok khanat wa isa hasawni firadi sadan jin haga no majannani fidedu hasawn tani to ko hasawi anni isin danta khaysani awai khaysani wa dredati nannaku
itti dhiiseetiin jira amata dheeraa tokko jechuudha. Keezii adda addaatiin. Sanii jeen dantaaqee sanii faarsee bulaa taatanii dantaaqee sanii ashqaabacii taatanii aannan naquu garuu bikka kana kadiiroo hin fidina namni garuu dhiigana si haa gaafachuu mirga qabaan qofan jeen. Achii aanneen naan jee anna dhageeffadhu jee awwallistuu miti awwarra gaaffii qiyaamaa azaaba seenu sanii miti an sakkaaraa miti an sharmuuxaa miti naan jee aanneen. Uguun an achirraa loolu ana na darbeechuu. Ana na darbeeti sharmaarkee ol naqe. An sharmaarkee wajjin haasawina haasawaa siin qabu. Gasti sanarratti deeman ol bee haasawu inni hin jiru. Achuma booda ol seeneeti arraba dila sana arrabsee jechuudha. An guyyaa kana guutuu wanni akkatti onna hudhaan bee jiru otoo na bira jiraatee har'aan tana harka wallolee kana tumee gartee annarraa ni baati. Inni dhalaan taane akka dhalaatti arraba dila sana kana arrabsa. Waa'ee nasii haa gaafachuun akkasiin kana arrabsiisu ta'e an arrallee taatu borullee ganaan ni gaafadha jechuudha abbaa fedhee waa ta'u. Kan wanti jirtu galtooma. Bira kan seenini rakkoon qabu dhuguma jirtu hakkuma jirtu manni haa baru malee waan biraatiif. Dinaa waliin dubbanne irra. Okay, dinaa waliin dubbatu. Dubbiin gartee shaarmaarkeen dubbate sani waan akkanuma salphatti ilaalanii bira kutanii miti. Viidiyoo irratti hojjeteetiin jira waan san irratti yoo agartanii jiraattan. Kaayyoon guddoon inni waan san dubbateef guddoon takka faa dhageeffadhaa. Walumaa galatti akka namni waa'ee nasihaa dubbachuu dhiisee waan biraa haasa'uuf ajanduma kana cufuudhaaf takka. Lammaffaa irratti ammoo garee nasihaa ajjeesanii wajjin hidhata guddaa qabanni. Sababni guddaan inni gartee waan garaa jiru lama moo takka asirratti itti haasa'uu fi maaltu jira. Asiisa lubbuu miti. Lubbuu isiisan gartee osoo ittiin dhageemini waan garaa jiru lakkaawaa ture. Sanummaanuu maal jee qorannee irra geenyee jirraa akka lakkuu garaa hin qabnee jee. Ni haati. Ammoo waa'ee lakkuu garaa qabaachuu nasihaadhaa kan dubbate obboleeyyan isiitii fi abbaa isiiti. Inninis anis hadiiroonis abbaan fedheewu faamilii nasihaarraa waa'ee nasihaan beekan waa'ee bultii waan garaa siifasa jiru jechuudha. Waan isaan jaan jechuun ammoo nuti dirqama qabna. Qajeelfamni isaan nu kanneen irra deemnee sagalee taafii jirra waan taateef. Talamadaas deebi'ee magaalaa san keessatti gartee sabaa sabalammoota waliin nyaachisanaadhaa jee. Sabaa sabalammoota kana kan wal nyaachisu hoggaa obboliin teenya maaliif ajjeefamti jenne gartee namni ka'ee wal nyaatamoo hoggaa qaamni biraa alaa dhufee gartee nama dhiifama narra bilbilame. Sabaa sabalammoonni inni gartee wal nyaachisinaa jiru kuni kadheen gadda wal nyaatin kame kaarraa hoggaa kana siyaa gaafatan wal nyaatu. Jechuun kun hoggaan jaamu hogguma gartee namni keenya miidhamee miidhaa saniif firraa dubbate sabaa sabalammoota wal nyaachisinaa dirreen dhawaata sabaa sabalammootaatii dirreen dhawaata jinni jaankaatiin haasawamti. Innillee waan masanii afaan isaatiin dubbate. Dheengadda immoo gartee hoggaa haati ulfaa dirree irratti akkasirra isaasni mataa dhee irraa mataa sii facaasu san gabbeen dubbanne. Isaan hundinuu gartee haammaa asirraa gabbuu irraa kaasiiti nama sagaliini viidiyoo tokko walitti dalagan. Nama sagaliin viidiyoo tokko walitti dalagan. Viidiyoo deeqa sadii moo deeqa afurii. Nasihaaf sagalee ta'an ijaanii. Waan nan tokkichi guyyatti viidiyoo deeqa 10 deeqa 20 hojjechaa jiru. Deeyilii jechuudha deeyilii dhimma nasihaa irratti. Sani dubeeda maal jee afaan guuttatee waan nasihaadhaa waan nuti keessaan dalagaa jiru quba qabdanii isin. Adeeroo namni keessaa waa dalagu bar atleast yoo xiqqaate bar miiraa turraa mul'ataa bar. Miiraa turraa mul'ataa bar yoo xiqqaate. Walaa bulchinsa walaa isaa walaa gartee ijoollee magaalaa san keessa jirtu walaa jiraattota magaalaa sanii hunda isaan hundinuu nasihaadhaaf hin gaddine. Dhugaan isinitti hima. Hawaasummaan magaalaa dirree dhawaa sanuu jechuun taatee nasihaarra taatesaniif gaddi isaanii dhagahamin ibsan. Mootummaa sodaachuudhaaf ilaal jira keenya wanti beekuu qabdan. Mootummaa sodaachuudhaaf mirga ofii gaafachuu walatta. Waa'ee nasihaa gaafachuun aangoo hadiidu jiru. Manni kolkoleen kun akkuma namni dubbatu bilbilan isaa. Adaba dhaan duraa bilookin isin godha. Waa'ee nasihaa as gala galanii bilookoni. Naati illee irratti isaan dabale isaan hundaa'u. Waa'ee nasihaa dubbachuun
aangoo Khadiir Jawaar irrattis ta'ee nageenya magaalaa sana irratti illee rakkoo fiddu takka hin qabdu dhibbaa dhibbatti. Hawaasni addunyaa waa'ee nasiyaa dubbatu wanti isaan gaafachaa jiran dhiini micoo tanaa dhiini haadha qulqulluu tagartee qaama hidhateen ajjeefamtee haa bahuudha malee wanti jechaa jiran namni tokko gartee sababa saniin lafaa kee Khadiiroo arrabse takka magaalaa san keessatti nama ajjeefnee kafalanna jee hanqa har'aatti hin jiru. Baatii lamaa beeka achii wazidduun. Amma duba as dhufee gartee faarsee bulaan gartee bullee kaabinee nyaatu hundi asirratti gayyaa'ee kaanis gaafa kaan hin dagatinaa sanillee Khadiir Jawaar taziyaada kun jiraatiiti sanii ol maal barbaaddanii jee salphistanii laaltan waan san irraa dubbadhetiin tureen ni jirti viidiyoon ammallee ni jala seenattee ilaaltu hin teessinte tokko kana jala Khadiir Jawaar taziyaada kun jiraatiiti bakka intalteetti duute wanti biraa wanti sin barbaaddan maali kanaa ol maal godhaafii jee beekee micoon ajjeefamtee guyyaa sadiitti beeka achii fi azidduutti gartee wanti iduu sanatti hamaa jiru ta'edaatun ammoo mataasii dhoohee jechuun mataasii dhiitawanii jira isaan hundinuu firoon ammaree foggaa asirratti dubbachaa ture shaarmaarkeen Somaalees bakka hin bu'u Khadiir Jawaaris bakka hin bu'u hawaasa magaalaa Diraatis bakka hin bu'u jinnii bakka hin bu'u jechaa isaa ture xabaqaarra dhaabbachaa ture shaarmaarkeerra adeeroo yoona namma lafaa kee waan takka jee wanti isin beeku qabdan wanti nan dubbadhe san sabaa wali buustii jaamti tanama biraa immoo hin jaamtu takka shaarmaarkeen kun nama narra feemasaati beeka nama gaafa nuti ijoollee gartee silkii gannu tuqiitiin silkii takkaan silkii takka keessa nam sagalee ilaalaa ture shaarmaarkeen kun sigalee nama waggaa yoo xiqqaate waggaa 15 waggaa 16 dura feemasaati namni kun waggaa ol bahee waan akkanaa dubbatu salphisee akkasitti firoorree waggaa nama tokko bakka hin bu'u waggaa juun adda geemteen isaa mitiiti anuu nama bakka hin bu'u anuu sinigalee bakka hin buutuun sanii gartee miti waggaa rakkoon dhufte takka waggaa miidhamni takka dhufe waggaa san mul'ata malee amma bakka hin bu'u abaluu bakka hin bu'u mataa kiyyaan bakka bu'ee dubbadha maarree bakka bu'ee dubbadhaan san waa dahachuudha booda ammoo rakkoo dhufteef namni takka gartee namni rakkoo san seef godhu danda'u hin jiru takka isaan ammaas warrummaan shaarmaarkeedhaa wajjin marsee jiruuhu laalammaan wanti irraa dubbachaa jiru eenyummaa shaarmaarkeetii miti shaarmaarkeen Tigireedhaa shaarmaarkeen Walaayittaa jechaan jiru dhimma isaati dhimma eenyummaa isaa irraa dubbachaa jiru isaa fi ijoolleen teenya warri magaalaa san keessa jiran hundinuu fiiliingiin isaan gartee dheengadda hoggaa magaalaan san kutte jaan baatii Februaarii keessa jechuun before 6 months or 7 months isaan agarsiisaa turan agartanii jirtan waajjira kaantiibaa keessatti walitti galaniiti isaan hundinuu miira hawaasaa kana faalleessuudhaaf hawaasa kana afaan qabuudhaaf waan dubbachaa turan viidiyoon ni jirti hanqaa duwwarraatti ilaa qiyaamatti illee ni jiraatti illee wanti isaan gaafasan dalagan Khadiiroo irraa bakka bu'anii ifin Khadiiroo illee bakka hin buune beeka osoo namni Khadiiroo bakka bu'u nama akka reefoo baleessa keenya dubbatetti nama aangoo qabu yoo ta'e takka nama bakka bu'ummaa wayii qabu tokko yoo ta'e namni yoo dubbate garuu wali qabamaniitiiti warri ifuu bakka hin buune jechuudha matuma isaaniitu warri bakka hin buune achi ta'anii gaafii hawaasa Oromoo addunyaarra jiru bal'aa kana faalleessuudhaaf hojjechaa turan. Sanirratti illee gartee akkuma walootti walumaan ta'anii gartee Walaayitaatii fi Gaamootii fi Guraageetii fi Tigireetii fi Amaaraa hundinuu ilmaan dirreeti yaanii achitti waan san mormaa turan afaan tokkoon waa'ee dirree dhawaa isin hin naqoo jechaa turan. Maal dahoo godhataniiti qabxii lama wanti isaan qabatanii deeme yeroo hundaa'u beekaa waan ta'e sirriitti isin. Maqaa waxanii juu fi maqaa maxxee juu deeman isaan. Maqaa waxanii juu warra magaalaa san keessa dhalatee gartee daabboo nama kadhachaa guddate kaara fiigaa. Isaan san waxanii jaaniin nuti warra magaalaatii abbaa magaalaatiif hin jaan. Warri gartee hoggaati karaarra deemtu eeysuma daabboo naaf itti nama cinqusan. Ijoollee teenya qabanii waajjiratti hokkee qabanii gamaa turan. Isinii amma duba dubbii sadarkaa tana geessa irratti gartee shaarmaarkeen gabbee dhiifamaa gaafatu maarree haa ta'u yaanni jiru ana qiyyattee fudhata uumaan qabu. Namni tokko hoggaa firri kara firaa jaan kalloon gara sa'aattee jaan galuu barbaada haa galee falmatu ciisaa falmatu.
Sinigalee magaalaa san keessatti wantummaan qabsoo magaalaa Dirreedawaa sanuu danqi. Hanga ammaatti gartee tokkoon tokkoo keenya akkatti dubbannu magaalaa san keessatti wanti afaan nu qabaa jiru namoota kan akkanaa kana jechuudha. Namoota bakka gartee namni keenya taa'u hundan wajjin taa'u ammoo gabaasa guree bakka biraatti galchu. Asiin booda laa dhageeffadhaa hundi keessanuu. Abbaa fedhee haa ta'u yoo namni san gartee dhiiga keenya ta'in firraa qoradhaa jettee ari'anaa isiniin jee haa haftu wanti isaa hojii gootan. Isiniif balaadha boodarra. Ijoollee waa'ee nasihaa dubbachuu barbaaddullee sigalee shaarmaarkeedhaa fi gareensaa abaruu jeesirratti hin dubbadhu keessaan deemanii gartee koomishineraa fi koomaandaroota magaalaa san keessa jirutti didanii ijoollee meeqa adamsan. Ijoollee meeqa jechuu. Ammoo afaaniin deemanii gartee viidiyoo takka nama sadiin nama meeqaan viidiyoo deeqa sadii walitti dalaganiiti nasihaaf sagalee taa'anii jedhanii san qabatanii deemaa turan. Magaalaa san keessatti dheengadda gaafa dubbiin jalqabaa san kaatu hoggaa nagaa saggaa'eedha. Dirreen dhawaa lafa afuran qalloote hoggaa jiru akkana gurri keessaa bee shaarmaakee qilleensaatti kanatti. Hudduun sur jettee afaan jala kaa ilaala kanatti jee nagaa jala. Wanti san sammuutii keessa ibna taatee hafteen dubbiin isaa san. Maaliifi dirreen dhawaa lafa Oromooti ka jedhamunumaa hin barbaadan siigalee isin. Hundummaan isaaniitu magaalaan sanilleen akka magaalaa tasgabbooytuu hin taane akka eenyummaa hawaasii kabajjee hin jiraanne horii godhaa jiru jara diqaalaa akkanaa kana. Amma bargaa ifiif godheemimmaa waa inni godheef kanaan dura kabajaa turre amma immoo ni rakkoo hinaaf takka takkatti. Diqee isaa hundaa hojjuu. Talamada ammoo namni keenya addaan baafadhaa. Keessattuu waan gama dirree dhawaatii dhufu jarjartanii konfaam hin godhina hin fudhatina. Maa anaa hun taane na qoradhaa duuba kiyya adda baafadhaa. Isinigalee isinii meetiin jira reefu magaalaa san keessatti ijoolleen karaarra deddeemtee gartee daabboo kadhachaa gurguddattee ammaan tana yuutuuba banattee nama taa'etuun hundinuu bakka isiin irraa guuramte hundummaan beeku hin jiru. Hunda siitu firraa qoradhaa. Waan fedhee haa dalagu waan fedhee. Amma asiin as dhufee gartee dubbiin nasihaa tana gamasitti jidabsee kadiiroo waan godhaa jiru maarree waan godhaa jiru waa'ee gartee nasihaadhaa waan gartee uummanni itti jiruu fi faamiliin isii itti jirtu deeyilii kun ammoo obboleettii nasihaa tana mana dawwalteef. Ta duraa jechuudha talamadaati miti ta duraa tana dawwaltee obboleettii nasihaati. Sii mana tana dawwalte takka takka ittiin beeka waan faamiliin isii itti jirtu jechuudha. Wanti nuti quban qabnee tan nuti gartee sirraa tilmaamaa naas nuti takka illee hin jirtu deeyilii gabaasaa jira waan aaree baatu hanga ammaatti jechuudha. Inni ammoo waan isin quban qabne waan isin gammachiisu hin dhageessifna maal isin dhageessifnaan sanii baatii lamatti gartee waan hin godhamin asiin booda wanti isaan dhageessanii fi wanti inni asirra dhufee tiktoo irratti namaa fi mutakkalleen hin jirtu jiran. Tana jala sararaaf itti hima. Waa'ee kana keessatti ammoo eenyummaa kadiirootii fi aangoo kadiiroo namni irraa dubbachaa jiru numaa hin jiru. Ifin kadiiroolleen gartee yoo akka shaarmaarkee kana yaal shaarmaarkee kana haqa baatu taate inninis dirrumaa baafatu nageetti bakka akka alagaatti wal beekeen namni wajjin jiraata. Yoo ammoo kadhugumatti gartee dhiigummaan obboleettii isaa keessa dhageem taate barreeffama sarara lamaa barreessuun gartee waa'ee kadiir martuu kadheen gadda dhukkubsateefuu siif jirraa numa jeen kadiir lubbuun jiru. Dharra obboleettii isaa ta diinni gartee qe'ee isaatti mana isaa keessatti jalatti ajjeeseef sarara lama hin barreessine hanqaatu warraatti. Gochina seeratti raawwatame gochi sirriitii miti ni balaaleeffannaa. Nageenyi magaalaa teenyaa haa kabajamuu hin jenne hanqaarraatti. Isni galee wanti xiqqoo biraatiifuu guyyaarraa ibsa kan jiran hanqaatu warraatti jechuudha. Namoota saniitiitu har'a as deebi'ee waa'ee haqa nasihaa baasa. Laal jara keenya rakkoon takka takka hoggaa dhuftee furmaataaf dhufti beekaa. Dubbiin shaarmaarkeedhaa tun akka taaftallee guututti babbaqeessinee likkii galchinuu nu godhaa jirti. Waan bareedaadha baga dhufte. Tokkoon tokkoo gartee isaaniitti isaan hunda isaaniitiitu hin fuudhinaa dubbuma isaaniitiitu bakka gartanitti gartee cafa qaamataa keessanaas hin jee. Isin cuftisi to'attu. Cuftisi maaliif keenyaa hundeen keenya kaati abaluu keenya beeytu. Laanduwaan isin jaa hundi siiti qaala wanti magaalaa san keessa jirtu. Isiniif inni margaa rabbiyan. Namni barii atileest yoo xiqqaate yoo gabbahee gartee waa'ee nasihaa dubbachuu hin dandeenye. Waa'ee nasihaa yoo dubbadhanii miidhamaa yoo kasu taate yoo taate gocha nasihaa irratti teessan keessa fiitiin balaaleeffata jedhana fuularraa mul'atti nama san nama keessaan balaaleeffatu. Isini galee garuu ummata as gubbaa irratti gartee akka waan dubbii san harka keessaan qabnee takka ammoo akka gocha sanitti gaddee jiru fakkaate hoggaa namni waan takka dubbate akka sharmaakii kana gabbaanii maarree sharmuutitti maarreetiitiin gabbaasa michoon tun akkana siyaa dubbachuudhaaf direena gudeedamuu qabdi. Waa'ee cinaasan dubbachuudhaaf direena gudeedamuu qabdi. Namni isin dubbachaa jirtu bari hawaasiiti bari isatti miti bara.
maaltu dura isa kirkirsee michoota na sammuusii dhaamsuudhaaf akkasii fiige. Arra anaas beekee osoo dogongorri xixiqqaan kan tokko isa harka jiraate akkasumatti asirraa naaquu barbaada. Bisinaa galtu wanti kun arrabni gartee hangaatu nu arrabsamte. Arrabni edda duniin arrabsamte. Isin galee arraba hunda Oguta kasmarratti aaneedhaan meeqamana banee duniyaa arrabsiise bara aaneedhaaf shaarmarkeen garaagarummaan qabanii shaarmarkee caalaa duniyaa namni mataa si arrabse aaneedha akka reefu sinutti himtetti eega duniyaan achirraa buutee beekatu shaarmarkeen kan isii duuba mana san seenee jechichi shaarmarkeen isirra fayyadamaa ture suni bakka isin hin jirretti akkasii moo akkasii miti duniyaa akkasumaa miti. Ya dunia sharmar ke dura ki ubad dubadde isim buna gennan ane tu sharmar ke sitti afere se rabsise sharmar ke ane solin sira gafaddu oromonis kana abur kan wonni jiru itti safani sene difam lali dengadda difam yo garti aso no isini dertelle ankan kapti di yeta duttu obsa wan kapti jojo isini khasa jira wani waga barana kana guutu gara yeta ka obsa ture tokkon garti magala san keessa jiraatani ijoolleen tiin jechu hundi isaaniitu taatee nasiyaarra mudate san gartee miti itti gammachuu akka qaban gochi edaa san dhibbatti gartee sun hundaafuu ifa ta'uu qaba jiran kana jala sararaaf itti hima even aanee isaa ta'uu abbaa fedhe haa ta'u aanee nama fakkeenyaa fi shaarmaarkeedhaa wajjin yeroo takka illee hin qabu ta'ee garuu ammoo mana san keessa taa'ee dila gurbaan akkasitti waa hunda bira tarkaanfatee nafxanyaa duniidhaan jiru itti eegaa turuun dogongora dhuunfaa mataa isaatii jechuun tunisani. Sambira dabra waa'ee dhimma nasiyaa hoggaa gaafannu nuti eenyummaa gartee kadiirootis ta'ee nageenya magaalaatis takka tokkoon barbaannu namni nasiyaa gartee ajjeesee seeratti akka dhiyaatu reefu firoon maal isin jeewe dhageeffachaa hin ture sirriitti yan namni nasiyaa ajjeesee waalaikum salaam namni nasiyaa ajjeesee hidhamee jiraa jee firoon reefu ka isin jeebsa isin kannaa ture. Ane koyo kuta kan dubbata dina wala fitu si barbaannatu waan gote hunda si gaafanna saatii dheeraa fudhattee dubbattee haasoo itti nuubsita koyo kuta difam waalaikum salaam namni nasiyaa ajjeese toonnoo seeraa jara oolee jiraa jee ifa asirratti beekaa isiniif ibsaa ture akka isinillee gartee waan kana calm down ta'aa deemtan hubadhaa waa ilaalchisanii hundaa'u kaafi hundinuu ilaalchisanii sani wanti isaan barbaadan maali akka gartee namni waa'ee kana dubbatu maa hun barbaadan usnee gartee waan biraa jala akka horiin dhimma nama dhuunfaa jala akka yaanu gartee meeqas barbaadan isaan hundi hubadhaa dubbii tana sirriitti keessa qabaatiiti namni nasiyaa ajjeese tokkoon isaanii seeraaf hin dhiyaanne namni nasiyaa ajjeese qaama mootummaa beekamaadha gartee qaama mootummaa naannoo Somaalee ergeedha sangoruudhaaf ammoo aangoo qatte qabu Khadiir Juwaarii nama san seeratti nu dhiyeessu jechuudhaaf Khadiir Juwaar miidhuu takka ammoo arrabsuu takka xiqqeessuu kabajaasaa gabbuusoo wanti jaamu hin jirtu as keessa ifaaf bilisa jechuu abaluun najjeese abaluun haa qabi abbaan nasiyaadhaa hoggaa gartee micoon itti dhaamtee jirtu itti dubbachaa ture kunoo jarra kana jarrin talatii ajjeese naa qabi jechaa ture ijjeesanii ilaalaniituma caljaanii bira kutanii amma immoo keessoodhaan ulfa ji'a ji'a garaan qabduu wanti isaan jechaa jiralla isini galee micoon Oromoo miti Somaalee ajjeesee isini galee takka gatoofanii gartee micoota na gosatti galchanii lola gosaati lola maarreeti ilaa gaditti gaddeemu jiru dubbiin tun yakkii isii irratti raawwatame san dogongoraanii balaaleffannee jechuu caalaa dubbii isii tana dhaamsuudhaa fi ergamtuun akkanaa hundi ergamtee deemaa jirti. Ni gooftaa eegala kun dubbadhee deemu takka. Obsa anuuf waan asiin narkatti hin dhaabin. Maaliif deemtaa si barbaadanii yoo yeroo qabaanne garuu dubbadheetiin deemaan maali dubbiteetiitu waa oowwise. Ane yoo dubbattee laamuutu gurra naa barasiisaa deekamu. Namta kallee mutu gurra. Ane yoo dubbattee deemuu deemte ammumaan tani deem rakkoon qabu. Namni barbaannu si waan gootanii beektaa saatii guddaa fudhattee haasoitaa namni haatu fudhatu obsi qoyaan gaatu qoyoo kutaa. Qoyoo kutaa. Ane kiyya hojii haasoinaa obsi diinaa olaa bitatu yoo jettee jiraatte ammoo hojii rakkoon qabu akkanumatti deemu duraanis si malee haasoo jirra yoo hojii haasoinaa ol mareennaa waan badee sirreessina jettee. Kabajaan kutaa kaa dubbannu. Kabajuma waan takka rakkoon hin jiru mallee nuti kan jiru yoo dubbattaa. Yoo waan gaafachuudhaaf hin ta'initti dhimma biraa dubbachuu feete carraa mataa keetii fudhattee deegaa fudhannuu maan taane. Inumaa gaaffii sirraa qabna aanee osoo ati dubbanne nusi dubbisaa gaaffii waan si gaafataa fi obsi babaree. Aanee. Anee anaaf tardoo.
Sigaafanna garuu sirraa qabna si barbaadna. Mee somaajeetiin gabaabsee abboleessu. Haasawoo nama afaanitti illee qabanii gartee nama wanta godhuun tun sirrii miti. Silaa qabxii lama jajjabduu taniin dubbachuu barbaadu. Firii qabdu dubbachuu jirta itti mutti. Dubbatu fitadhu diinaa ol fitadhu dura yoo eeggachuun dandeenya adeemu fitadhu waan haasawaa keetii gufte booda haasawaa inni cirraa fudhatu. Dubbatu bakka hin qabu dubbatu. Ayyee galatoomaa isin hundi ulfaadhaa. Laali qabsoon na siyaadhaa qabsoo dhimma diree dhawaati. Nuti waan goonu hunda keessatti gartee lafa teenya taga nama dogongoraan dhabne. Laal waan kana sirna hubadhaa jiran lafa teenya taga nama dogongoraan dhabne khasirni dabre gartee nurra dalagee nu harkaa fuudhe hunda falmachaa jira. Hararii isaa taatu, Jijjigaa isaa taatu, diree dhawaatti isaa taatu, Moyyaalee fi Walloo fi Ilaama takkalitti lafa teenya falmachaa jira. Akkasitti hubadhaa. Biddeenaaf gartee bullee kaabinee irraa nyaatteef takkaa bitamnee hin beeknu. Akka namaatti gartee gajjannee deetee barannee hojjennee akka namaa jiraachaa jira. Takkaa tilmaama xiqqaa akka namarraa eeggan. Aangoo isaa ta'u faayiduma dhuunfaa takka illee fuuldurallee hin eeggan. Biyya bulchuu illee taate gartee waan baranneen ogummaa keenyaan bulchuu jiraan yoo rabbiin nuuf fadha jechuudha. Taadha. Tabiraa ammoo waa'ee nasiyaa akkanatti tapha keessaa elimineet godhanii chittichi baasanii akkanatti oofuun isaanii kunis ni haagaltu. Magaalaa sanillee gartee akka feete yoo taate jarri nasiyaadhaaf haran dubbatin hin dubbatan. Qaba dheengadda gaafa magaalaan gurguramtee jennee gartee namni hundees gubbaarraa dubbachaa ture gaafii itoominaa gaafachaa ture. Magaalaa wanti gurgurame hin jiru wantummaan ta'uu hin jiru jaaniiti gabbahanii dubbisan dhagaarra haa turan. Dhimma nasiyaatis akkasuma godhu jiran. Yoo gartee magaalaan tun akka jaamsan kataatu taate wallaahi daqiiqaa takkaaf jirru kun gabbahanii dubbachuu dhiisaatiiti informeeshina nu kan neettanii eeggatina naasni inje anjaboo wajjin rakkadha ijoollee ta'etan atleast gartee mee ijoolleen tun magaalaa san keessa deemtee afaan oromoo dubbachaa jirti magaalaa san keessa deemtee gartee xiqqollee taatu bakka dur ammaarrii gaafa magaalaa san keessa barannu asfaaltii cufa alaabaa isaanii dibee nu anfariirsaa ture sun hunda ijoolleen tun amma bakka san hunda dhaabbattee harkaa dhiphisaa jirti mee afi haadha liitu jennee gaafa nuti isaanii dhiifnetti deemanii ergama gartee jaraa milkeessaa turan. Isni galee aanaa jiran akka maqaa ganamaa irraa jijjiiramee maqaa jaldeessaa irraa jijjiiramee maqaa qaalaatii jijjiiramoo isaan hundi wajjin tumsaa turan jechuudha. San hundaa'u gartee jiran alaal san hundaa'u beekaatii yeroodhaaf haa teessu jennee callifne malee takka isiitti gartee dookumentii godhannee lafaa qabna. Boodarraa ammoo sirriitti gabbaasnee Israa'ellee gaafachuun keenya fan qabdu. Dhageeffadhaa biitii ammaan tana Itoophiyaan ammaan tana har'a galaanaa deeffanneettee asabii nurraa fuudhame jettee isni galee akka gartee dhaloonni hundinuu asabitti dhumuuf kakaasaa jirtu tun magaalaan diree dhawaatis bara akka dheengadda asab lafa har'a Itoophiyaa turetti magaalaan diree dhawaatis bara lafa Oromoo turte bara. Si galee dogongoruma akka asabitti Itoophiyaa harkaa biyya sanitti dirreen dhawaatis bara Oromiyaa jalaa baatee bara namni keenya kana keessa gidirfamaa jira bara. Bulchaan magaalaa sanillee mataa ol qabatee deemuu keessatti addafu jira bara. Gudee diimbar magaalaa san keessatti haa jirtu bar dhalattootaatiif eenyummaa qofa osoo hin ta'in warruma magaalaa sanni bulchina juu isaanumaanuu hoqqee qabdee jirti bar jiruun eenyummaa isaanii ibsachuu hin dandeenye bar nuti ijoollee direedhaatii fi hinjaan ijoollee daabboo nuti ijoollee direedhaatii malee eenyummaa fi ibsachuu hin dandeessu hoyyee yaadiga finfinnee keessa bar namni yeroo ammaan tanaa ani Oromoodha jee bar mataa ol qabatee dubbataa bar Adaanach Abeebee akkasi dhaloota leenjisaa jirti bar silaa magaalaa federaalaa taja'anii seerilleen kanneef magaalaa sanii miti magaalaa san keessatti eenyummaan Oromoo beekamtee namni mataa ol qabee jiraachaa jira bar diree dhawaa keessatti immoo ati yoo Oromoo dheette rabsha kaasuu deemta kanumatti noormaalii yoo Oromoo dheefin jette rabsha kaasuu deemta takka ammoo nama ajjeesuu deemta hoyi maali saayinsiin akkanaa bar gaafa wayyaanee sanuu bar itti nyaadhamte bar kumaara wayyaanee sadarkaa kanatti kamiin namni eenyummaa Oromoo magaalaa san keessatti ajjeesee walaa abbaa gadaatii walaa jala deemtuu isaaniiti hundi siituu kan bakka eenyummaa Oromoo lagatanii ijoollee jiwaajuu magaalaa keessa deemtee tattabattu gartee ta godaanaa tana ta'an isaanummaa hundinuu badhaloonni hundinuu waajjira tokko keessa ol seente eenyummaa kee qabattee mul'achuu hin dandeessu eenyummaa kee alatti darbitee takka guddaafaatti diqaalaa gartee magaalaa keessa karaara dhalatte taatee ani ilma dirreeti dirreen tami saba dirree yaamuu jira moo eenyummaa dirree yaamuu jira waan sani dogongora gartee waxaniidhaa fi sitiiboo fi jinni jaamee akka namni keenya magaalaa san keessaa dhabamu wanti qoraa jiru diqaalummaa keessanii jechuudha diqaaleessuu amma isaan dalagaa jiran tana. Laal magaalaa san keessa gartee akkaataan itti ijoolleen itti jiraachaa jirtulleen akka namni itti jiraatu miti. Uummanni Finfinnee keessatti mataa ol qabattee jiraattee ijoolleen tuulamaa akka namaatti magaalaa san keessatti gartee amaara kan ragattee jiraachaa jirti. Keenya ammoo faarsee lagaan goggooydee qarshan tamatti kananii hoggaan dhibbanaa godhaa jee kabalatti gadisanii daddarbu jiran. Meeqa beeyna jutaas faraarraamtee tapha keessaa baate faaruun teen bareedduu jaanii maal faarsan hojiin hojjetamtee hojjaatte bar nutilleen bar faarsu jira bar. Waan qabatama jiru nutillee bareetti jira bar faarsu
namni eenyummaa gartee hoggansaatii fi misooma magaalaa keessatti hojjetamaa jiru bar namni xiqqeessu jiru hin jiru. Ammoo waan dalagamaa hin jirre faa dhufanii dhaadheessanii haqa obboleetii teenyaatiin hokkaamsuudhaaf hoggaa yaalan ni agarree ijji bar ilaamatan nu ejjitii bar. Ija mataan addichitti qabatnee deemaan jiru bar. Sanii fi addubbiif taddeetiin jira dirreen dhawaa akkuma gartee deengadda asab Eertiraan gartee dogongoraan maarree nurraa muree lafa abbootiin teenyetti dhumtee jee gartee Dr. Abiyyiin dubbachaa jiru. Deengadda gaafa xaaliyaan dhufee Itoophiyaa qabachuu deemu achitti dhumneetiiti biyya teenya seef godhannee asab keenyaa jee kan falmachaa jirutti nutilleen dirreen dhawaa lafa Oromootii jennee falmachaa jirra. Tana namni hundinuu haa beeku. Dirree dhawaata abbaan gadaa deengadda gartee lafa Oromootii jechuu sodaatee lafa Iisaatii fi Oromootii jeesan anarra dhugaan itti himaa lafa Oromootii dirreen dhahaa arraas boruus. Dikaalaan ammoo afaan Oromoo barattee magaalaa isa keessa deemtee aadaa Oromoo uffattee marxoo martifattee shaggooyyee taphattee gartee leenjitee saniin waa funaannachaa turte arraan booda hin fudhannu marxoo seef irraa haa deemee haa galu bakka isaatti malee isinii galee aadaa Oromoo agarsiisaa afaan Oromoo dubbataa diraamaa Oromoo dalagaa jennee asiin booda bakka takkatti yoo ka wajjin tatteessan taate isin hundinuu boombiin isaaf deemtu walumaan isin garagalchuu ta'e isi fedhadheetiin jira galatooma. Galatoomi aane assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاك. خيالا. خلينا مو كنا مخنا نفكر تخاني دنيا داك شهر مركب منا كيف يستورني. ما علي بس ديفتا دلش شهر مركب إني أنجز الدنيا عرب سمو دنيا دعوما أمارا وجين دليت. تمام تا. تكو عاسو. وكافي خاني ديفتي عاسو دي هذا كنكر كونغ. لقي فدو. كافي خيسون تاني. واي يادا نرافيتا يادا دبر. أيه دبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبال قافي دي بقى مالي في فهاي. رشيد أقول تبت. أوكي. أوكي قافي دي بس ركونا. داول إنسار قتن. تاني ماني قوتون قافي سراك أبا. قافي تانا دي بيفتي هكذا وانا تفيت عاسوت. أكن مالين أنجين. أبرشيدا وأبرشيدا سيها. Koi buta yo dunia na yo duguma normo koi wanta kan siga pada nudi bista gafu nu angatu nas gitu ay angatu timit awan berasa rangka awan berala singa padu dimi angatu dimi shamar keda manasiti wa mana khegasti te gubat tahe koi buta kane jarjarin kama lihat nama Quran le kare nama nugur sal le ture yoro tak sote je kan jarjarin ni saati guddo kabna dunia ada fi sharamar ken mana khetra wala rabsani amara jeni natanyaw jindale di jeni bala gera jeni segale sharamar ken dire inni hanga sanunda je ha sau isi baka san guban dirre ati anen dage fe katurt da punjannen e sagadin bufne muti ngone segale dunia nduguma namara mo natanyaw jindale dimo dunia fi sharamar ke fiati sana wala para wala biya ko sanundu yol nanno to koti dile ini si sanunda arab somali fitidifte wala ndage fatta ane دبال قافي يا الدنيا ريفو خافترت وانت كسي خاص وربانا يا الدنيا ونسنجة تتوقع إيس شبكة أنسى قبل جراس ريفو دبال يعني الدنيا ريف جت إيس أيو تكو خنا ربسي أرتستي في مالي نوتي أرتستي متياك سنتانو إغرتي شرموتو ما بفني دبتي قيسانين إسم تكو عربا خافا يدميو آنينيس عربا فايدمي جرا دنيا رتي أكا الدنيا ريفو دبتت سنغالي أكا سي قافل